Akkam jirtu hordoftoota maatii milkii heelzi saayinsii YouTube chaanaalii paartii 12ffaadhaan deebinee dhufnee jirra. YouTube keenya kanneen subscribe gochaa, like, comment, share gochaa gara barnoota keenya har'aatti ceenaa. Egaan barnoonni keenya har'aa kan inni fuuleffatu contraceptive yookaan immoo family planning akkaataan ittiin qormaata HO irratti dhufee midwifery akkamitti akka inni dhufee BSc nursing akkamitti akka inni dhufee akkasumas immoo barattoota faarmaasii firree akkaataan ittiin qormaata qoraa jiru ministeerri barnootaa ministeerri eegumsa fayyaa sana waliin ilaalla. Yaadannoo qabachaa akka nuuf faana taatan abdii guddaa qabnaa. Yeroo nuti qabaadha. Kun immoo qormaata BSc nursing qormaata kanaan dura bara 2015 waan akkasii kan gaafatamedha. Achirraati qormaata kanaan dura barattoonni qoraman irraa kanan fudhadhedha. Asitti akkasitti bada wanta hin argamne jedhee yaadee fi akkasitti gaddareen jira. Egaan as bukkeetti yoo ilaaltanii maal jedha 23 years old commercial sex worker came to family planning clinic in pursuit of getting advice on contraceptive method. What is the most recommended contraceptive method for this woman? A. Dual method. B. Withdrawal method. C. Long-term contraceptive method. D. Permanent contraceptive method. Egaan as bukkeetti baay'eema itoo afaan Oromootti hiikameefi qormaanni kun warroota jiran keessaatti baay'ee salphaa kan ta'edha. As bukkeetti gamaa jechuu barbaadedha. Isheen nama umurii waggaa 23dha. Commercial sex workeridha jechuun barleediidha yookaan hoteela keessa kan hojjettu mana bunaa keessa kan hojjettudha. Kanaaf karoora maatiif jetteedha kan isheen dhufte. Karoora maatii immoo kamtu ta'aa fi as bukkeetti yoo ilaaltanii contraceptive method kan isheen dhufte. So what is the most recommended contraceptive method for commercial sex worker jechuu barbaadedha as bukkeetti yoo ilaaltan. Kanaaf isheen commercial sex worker yoo taate karoora maatii hojjettoota mana bunaadhaaf ta'u isa kamidha? A. Dual methodidha. B. Withdrawal methodidha. C. Long term contraceptive methodidha. D. Permanent contraceptive methodidha. Mee tokko isaa ilaallu. Dual method gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Withdrawal method gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Long term contraceptive method gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Permanent contraceptive method gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Tokkoon haa ilaallu mee. Nufaan. Tolega, dual method gaafa jennu gan karoora maatii waan lama ittisu gaafa jennu karaa tokko pregnancy kan ittisu karaa tokko immoo sexually transmitted infection kan ittisu jechuudha dual method gaafa jennu. Isaanis fakkeenyaaf dual method kan jennu karoora maatiis kan ittisu lammaffaa immoo karoora maatii akkama karoora maatiitti kan tajaajilu ulfaan karoorfamne kan ittisu lammaffaa immoo akka dhibee sexual transmitted infection namni sun hin saaxilamne kan ittisu jechuudha. Dual method waan lama kan ittisu. Ulfaan karoorfamnee fi dhibeewwan adda addaa nama sanarraati commercial sex worker kanatti akka hin dabarre kan ittisu. Kanaafuu dual method kan jennu kondomii jechuudha. Inni lammaffaan immoo withdrawal methodidha. Withdrawal method gaafa jennu immoo isa ilaaluu qabna. Withdrawal method gaafa jennu withdrawing of penis from partner's vaginal before ejaculation. Note as bukkeetti wanta isin beekuu qabdan withdrawal of penis from partner vaginal before ejaculation jechuun yeroo walqunnamtii saalaa namni kun ejaculation yookaan immoo sperm celling gaafa inni gara alaatti ba'uuf jedhu reproductive organ isaa loorfisii keessaa baasuun before ejaculation. Before ejaculation jechuun sanyiin kormaatu gara alaatti hin bahin qaama saalaa isaa nama sana keessaa gaafa baasu inni maal jedhama? Karoora maatii withdrawal method jedhamu jechuudha. Inni kunis maqaa kan biraa maaliinidha kan inni beekamu? Coitus interruptus.
coitus jechuun wal quunnamtii saalaa jechuudha. Yookiin immoo pulling out jedhamuudhaanidha kan inni beekamu. Karoora maatii jiran keessaati withdrawal method kan jennu is one of the least effective method. Baay'ee gadi bu'aa kan ta'e karoora maatii keessaati. Dhibba keessaati akkuma bakkeetti ilaaltan qorannoon baay'een akka agarsiisutti commonly used yoo ta'e iyyuu about 27 pregnancy per 100 women hin jiraata jechuudha. Namoota shamarran dhibba tokko withdrawal method fayyadaman keessaati ulfin karoorfamne 27 jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa the least effective baay'ee gadi bu'aa kan ta'e ulfam karoorfamne itti suuratti baay'ee gadi bu'aa kan ta'e namoonni baay'een kana fayyadamanii carraa ulfaa'u kan qaban jechuudha withdrawal method jechuudha. Withdrawal method kun immoo baay'ee rakkoo guddaa inni qabu maalidha jechuudha. Maaliin ittisu jechuudha. Sexual transmitted infection ittisu. Sexual transmitted infection hepatitis B virus ittisu. HIV ittisu. STI gabaabaan baay'eetu jira. Kanaaf STI baay'ee isaanirree ittisuu hin danda'u jechuudha. Kana maaliifidha kan inni ittisuu hin dandeenye? Qaamni saalaa isa dhiiraaf qaamni saalaa ishee walitti bu'ee dhagaatti ta'eef madaa qabaachuu danda'a. Secretion ishee keessa jiru isatti bu'uu danda'a. Kanaaf dhibee kamiiniyyuu ittisuu hin danda'u jechuudha. Withdrawal methodiin namni sun akkuma hin ulfoofne qofaadha kan itti tajaajilu malee sexual transmitted infection hin ittisuu jechuudha. Sirra kan jiru maalidha? Filannoo keenya keessaati. Gara filannoo keenyatti gaafa deebinu sirra kan jiru maal jedha? Long term contraceptive method jedha. Long term contraceptive method kan nuti jennu immoo kan long acting family planning method kan nuti jennu immoo tokko implantidha, lammaffaan immoo IUCD dha jechuudha. Implantii gaafa jennu biyya keenya keessatti kan beekamu warroota gurraachaan barreeffaman kana lamaanidha. Norplantii fi Sinoplantiin hin jiru biyya keenya keessa gatitee fi kanaafidha akkasiin addatti qabataniif jedhee kan diimaadhaan barreesse. Kanaaf egaa implants gaafa jennu jaadelii fi implaanoliidha kan jiru. Implaanol kan jedhamu abbaa roodii tokko kanaan dura viidiyoo kanaan dura irratti reesiniif ibseen ture. Abbaa roodii tokko waggaa 3 kan ittisu. Jedelee kan jennu immoo abbaa roodii 2 waggaa 5 kan ittisudha jechuudha. Kanaaf jedelee kan jennu 75 mg of levonorgestrel kan qabu. Implaanol kan jennu immoo 68 mg of etonogestrel kan jedhamu kan of keessaa qabudha jechuudha. Kanaaf karoorri maatii kun egaa namni irree keessa gashachuudhaan isheen irree keessa gashachuudhaan shamarraniif kan galudha. Irree keessa gashachuudhaan walqunnamtii saalaa yoo goote ulfan karoorfamne kan ittisuu danda'u jechuudha. Hanga waggaa 3tti yookaan hanga waggaa 5tti akkaataa ishee filannoo ishee irratti hundaa'ee ulfan karoorfamne ittisuu danda'a jechuudha. As bukkeetti garuu kan isin beekuu qabdan reproductive organ isheef reproductive organ isaa walitti wanta bu'uuf long acting family planning yookaan immoo long term contraceptive method kun maaliin ittisu jechuudha. Inni kunis sexual transmitted infection ittisu jechuudha. Kanaaf long acting family planning method kan nuti jennu tokko IUCD dha, lammaffaan implantidha jechuudha. IUCD seenaariyoo kana fakkaatu kan biraatu jira gatii ta'eef achi keessatti gadi fageenyaan diskas goona ammuma viidiyoo kana keessatti jechuudha. Achi keessatti bal'inaan gadi haasofnu IUCD gaafa jennu intrauterine contraceptive device dha. Gadameessa keessa kan galudha. Abbaa hormoonii jira, abbaan hormoonii hin qabnes jira jechuudha. Biyya keenya keessatti abbaa hormoonii hin qabnedha kan beekamu. Kanaaf karoora maatii yeroo dheeraadhaaf tajaajilu inni implantiin gosa 2 of jalaa qaba. Jedeleef implaanol jedhamee jira. IUCDnis hormoonii kan qabu, hormoonii kan hin qabne jedhamee bakka lamatti qoodama jechuudha. Garuu lamaan isaanii side effect isaan qaban akkaataa seenaariyoo kanarratti salphaamatti akkasiin deebii argataniif lamaan isaaniiyyuu karoorri maatii IUCDnis implantiinis maaliin ittisan jechuudha? STI'n ittisan. Kanaaf long acting family planning gaafa jennu warroota kana. Inni dhumarratti argamu diin immoo maalidha jechuudha? Permanent contraceptive method. Permanent keessa deebii kan hin qabne. Duuba kan hin deebine jechuudha. Hanga dhumaatti namni sun dhala malee kan inni hafuu danda'u yoo maal ta'edha. Tokko bilateral tubal ligation yookaan immoo ujummoo gadameessaa gudunfoo kutuu sanyiin kormaas keessa deemee dhaqee ovamii akka hin arganne, eeggee akka hin argannee fi danquu jechuudha. Gargar baasuu jechuudha. Fallopian tube gudunfuu yookaan gargar kutuu jechuudha. Tube gaafa jennu fallopian tube fida jechuun kan hin ta'e fallopian tube ligate gochuu. Vasectomy jechuun immoo vas difference muruu yookaan gudunfuu jechuudha. Vasectomy kan jennu
Vaazoktoomii kan jennu sanyiin kormaa akkuma isin beektan testisii keessattidha kan inni oomishamu. Testisii keessatti spermaatojenesisiitu raawwata. Spermaatojenesisiin testisii keessatti erga raawwatee booda sanyiin kormaa testisii keessatti cinaan isa jedhamu keessatti erga raawwatee booda erga achi keessatti oomishamee booda stooreejiin isaa maachuraashiniin isaa immoo kan inni raawwatu bakka epididimis jedhamuttidha. Epididimisii keessatti erga stoor ta'ee booda achi keessatti erga machuurd ta'ee booda gaafa ijaakuleeshinii gaafa sexual intercourse raawwatu sanyiin kormaa kun asirraan naannee akkuma isin piikcharii kanarraa ilaaltan irraa balleessin isinitti deebi'a. As keessaa ta'e epididimisii kanarraa ka'ee asirra naannee dhufee yuureetarii galaa yuureetariidhaan gara alaatti darbatamaa jechuudha. Kanaaf egaa vaazoktoomii jechuun immoo spermi seelii epididimisii irraa fuudhee naannessee gara yuureetiraadhaan fidee gara alaatti kan baasu tuubboo vas difference jedhamudha. Akkuma isin ilaalaa jirtan tuubboon kun maqaan isaa vas difference jedhama. Kanaaf tuubboon kun akka inni sanyii kormaa kana asiitii fuudhee naannessee fidee gara alaatti hin baasneef tuubboo kana gudunfuu yookaan gargar muruu suni maal jedhama? Vaazoktoomii jechuudha. Vaazoktomiin achi bukkeetti vas differencein spermi seelii epididimisii irraa fuudhee gara alaatti akka inni hin baasne yoo goone kun permanent contraceptive method jedhama jechuudha. Kanaaf karoora maatii keessa deebii hin qabne. Kunis maaliin ittisu jechuudha? Karoora maatii kunis sexual transmitted infection inni ittisu sababiin isaa sanyii kormaa qofa baqachaa jirra malee nuti spermi as bukkeetti sanyiin kormaa reproductive orgaaniin nama kanaa fi reproductive orgaaniin nama kana walitti bu'eera jechuudha. Walitti bu'eera jechuun immoo probability maaltu darbuu qaba jechuudha. STI hin jiraata jechuudha. STI HIV dabalateerree jiraachuu danda'a. Kanaaf namni kun spermi seelii qofaadhaaf sodaansaa jechuudha. Permanent contraceptive method kan inni fayyadame. Kanaaf akkuma hin ulfoofne qofa karoora maatii godhamudha malee kuni STI ittisuuf jedhamee kan hojjetamu karoora maatii miti jechuudha. Kanaaf maaliin ittisu jechuudha? STI yookaan STD isa jedhamu hin ittisu jechuudha. Sexual transmitted infection hepatitis B virusii dabalatee C dabalatee HIV dabalatee dhibeen nama tokkorraa tokkotti darbuu danda'a jechuudha. Permanent contraceptive method yooma fayyadame iyyuu. Kanaaf gara seenaariyoo keenyaatti gaafa deebinu
Ayyee kunis kan warra BSc Nursingidha. Warri BSc Nursingii kana qalbiidhaan dhaggeeffadha. Baay'ee Facebookeetti akkuma sila isinitti himee kontiraaseeptiivii irrattidha kan fuudheffatu paartiin 12 keenya tiitoriyaalii keenya kana jechuudha. Kanaaf maal jedhanni kunis Facebookeetti a woman who has been using ICD for 6 months came to a clinic with a complaint of lower abdominal pain and the pain during sexual intercourse. As bukkeedhaati isti akkasiin akka visible ta'uu fi haala kanaadhaan yoo discuss goone gaarii natti fakkaata. Akkasiin baay'ee gadi argamuu fi a woman who has been using ICD jechuun gadameessa keessa kan taa'u intrauterine contraceptive device jechuudha gabaajichi for 6 months came to a clinic with a complaint of lower abdominal pain and the pain during sexual intercourse. On vaginal examination, uterine and the cervical tenderness were identified. What is the priority nursing diagnosis for this woman? Nursing diagnosis gaafa jennu medical diagnosis duukaa immoo tokko miti. Scenario kan biraa keessatti ta'e bal'inaan discuss gochuu dandeenya. Kanaaf priority nursing diagnosis namni kun priority nursing diagnosis nama kanaa maalidha? Nursing diagnosis nama kanaa maalidha? Risk of injury, risk for injury, risk for infection, risk for bleeding, risk for trauma. Namni kun egaa ICD gashateedhame waa'ee ICD discuss goon. As bukkeetti waa'ee ICD dhaan wal qabatee si'a baay'ee deddeebi'ee kan dhufudha. Contraceptive keessaati yookaan family planning keessaati ICDni. Kanaaf ICD irra deddeebi'ee discussing goonadha. As bukkeetti akkuma as bukkeerraa ilaaltanis qormaanni kanaan duradha kan inni gaafatame. Innis as bukkeerraati maal jedhaa COC for degree nursing in Ethiopia bara 2013 kan inni gaafatame. Akkasumas immoo qormaata kanas yoo ilaaltanitu ta'e kunis dhiyoomadha kan inni gaafatame ituu onlaayiniin hin jalqabin dura kan gaafatamaa turedha. Akkuma kanaan dura isinitti meeqaa qormaata isin attention itti kennitanii baay'ee irra deddeebitanii hojjechuu qabdan hard copyidhaan qormaata ture. Yeroo hard copy qormaata barattoonni qoramaa turan isaaniin print godhadhaati sirriitti irra deddeebi'aati hojjedhaa. Baay'inaan onlaayinii amma kan dhufaa jiru isuma duriitu irra deddeebi'ee dhufaa jira gatii ta'ee fi yooma seenaariyoo isaa geddereyyuu sanumatu deddeebi'ee dhufaa jira gatii ta'eef qalbiidhaan akka ilaaltaniif. As bukkeettis gaa ICD madhaa akkasiin badaa gatii hin argamnee fi gara PowerPoint-itti gaddareen jira ammas gaaffii lammaffaadha. 32 years old para 5 woman presented to a family birth. Para gaafa jennu gaa meeqadha kan isheen deesse kan agarsiisudha. Isheen kun egaa para 5 gaafa jennu isheen si'a 5 deesseetti normally amma lubbuudhaan kan jiru jechuudha. Woman presented to a family planning clinic after 6 days of ICD insertion. Erga keessatti guyyaa 6 days of ICD insertion. At the time of insertion, the procedure was very painful during insertion. Was yeroo gashatte sana. Currently, she has abdominal pain and negative urine HCG. What is the best diagnosis for this client? Kan sirriimatti lamaan isaa akka deebistaniif waa'ee ICD gadi fageenyaan discuss goonu. Para amma kanadha, giraviida amma kanadha inni waama tokko hin fayyadu. Seenaariyoo kana keessatti waa'ee ICD keessatti jechuudha. Kan inni gaafachaa jiru waan biraa argattee waan sana sirriitti akka deebistanii fi as bukkeedhaama uterine expulsion of the string, uterine perforation, missing of string, uterine mass salphaatti akkasiin as keessaa filatanii tokko tokkoon discuss goona. Waa'ee ICD sirriitti isinii galeera taanaan salphaamatti deebisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf mee waa'ee ICD yookaan intrauterine contraceptive device discuss goonu faana ta'a. Tolegaan intrauterine contraceptive device yookaan IUCD kan immoo gaafa ilaallu IUCD jechuun gaa intrauterine contraceptive device dha. Innis small kan ta'e baay'ee flexible kan taate kan akka argattan kana
baay'ee flexible kan taate meetaalirraa yookaan pilaastikirraa kan hojjetamte isheenis uterine cavity keessa kan taa'u unintended pregnancy prevent gochuuf ulfaan karoorfamne ittisuuf yookaan gadameessa keessa kan teessudha. IUCD'n kun egaa gosa lamatu jira. Yaadannoo ga'ootu qabachaa deemtanii baay'ee gaariidha. IUCD'n tokko hormoonii kan of keessaa qabudha. Hormoonii kan release godhudha. Inni tokko immoo kopparii kan release godhudha. Egaan kun biyya keenya keessatti inni hormoonii qabu hin jiru. Koppariidhaan inni biyya keenya keessa jiru taayipii isaatti hin dhufna. Kanaaf abbaan kopparii yookaan abbaa hormoonii jedhamee bakka lamatti qoodama. Medicated fi kopparii jedhamee bakka lamatti kan inni qoodamu. Kanaaf medicated kan inni jedhamu mireenaa kan jedhamu intrauterine device kan hormoonii of keessaa qabu biyya keenya keessa gadi hin jirreef shema kopparii kana irratti discuss goona. Kanaaf egaan IUCD'n kun addunyaarraati globally most common kan ta'e lammaffaa irratti kan argamudha. Innis baay'ee safe kan ta'e baay'ee easy kan ta'e ogeessa fayyaadhaan gadameessa keessa kan taa'udha. Akka emergencyittis hin fayyadamna jechuudha. Kana namni tokko unprotected sexual intercourse godhee yoo akka namni sun ulfaa'uun barbaadu ta'e yookaan reeffa taatee dhufte yoo ta'e tasaa ulfaa'uu wanta dandeessuuf guyyaa 5 gaditti IUCD'n kun gadameessa keessa galuudhaan ulfaa kanneen uumamne ittisuu danda'a jechuudha. IUCD'n kun kanaaf akka emergency contraceptive ture hin tajaajilaa jechuudha IUCD'n kun. Okay, gosa taayipii isaatti gaafa deebinu akkuma sila isinitti hime kopparii fi medicated kan ta'e yookaan hormoonii kan of keessaa qabudha. Kanaaf egaa inni kun egaa biyya keenya keessatti kan argamu abbaa koppariidha. Innis waggaa meeqaafidha kan inni tajaajilu as bukkeedha akkuma isin ilaalaa jirtanii waggaa 12fidha. Baay'ee as bukkeetti wanta isin beekuu qabdan IUCD'n kun gaafa jalqaba biyya keenya keessa galee waggaa 10f jedhameedha kan inni galaa ture. Garuu waggaa 10f jedhamee agaluyyuu malee hanga waggaa 12tti ittisuu gatii danda'eef qorannoodhaan gatii adda ba'eef waggaa 12f tajaajiluu danda'a jedhameedha kan inni bira ga'ame jechuudha. Kanaaf egaa namni kun hanga waggaa 12tti yoo karoora maatii kana fayyadame ulfaa'uu hin danda'u jechuudha namni kamiyyuu. Kana jechuun gaa akkuma isin ilaalaa jirtan fi kasiisaa yoo ilaalle pregnancy rate isaa less than 1% dha. Kana jechuun namoonni yookaan haadholiin karoora maatii kana fayyadaman carraan ulfaa'uu isaanii baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaaf baay'ee bu'a qabeessummaan isaa baay'ee ol ka'aadha jechuudha IUCD'n kun. IUCD'n kun egaa akkuma sila jenne addunyaarraati karoora maatii jiran keessaa lammaffaa irratti kan argamudha. Most common kan ta'edha. Kanaaf IUCD'n kun akkamittidha kan inni galu? Haala kanaanidha kan inni galu. Naluma isin picture irraa ilaalaa jirtan kanaan karaa parvajiinaa ta'e speekulanii fayyadamuudhaan akkas fallopian tube keessa galuudhaan sperm cellin asirraan ba'ee akka inni deemee fallopian tube qaxxaamuree eegii hin agarreef eeggaa ovulationii ol baatee gatii eegduuf fallopian tube keessa gatii galtuuf eegiif sperm cellin wal arganiiru taanaan fertilization gatii uumamuuf akka gara ovamitti hin dabarre kan ittisu jechuudha. Mechanically prevent gochuu danda'a yookaan non-inflammatory reaction hin jiraachuudhaan hostile environmentiin akka jiraatu gochuudhaan akka implant hin taane gochuudhaan sperm migration is by the way ittisa. Motility sperm is preventing godha. Haala kanaadhaan reactioniin akka inni uumamu gochuudhaan sanyiin kormaa achi wal darbee akka fertilization hin uumamne kan ittisudha jechuudha IUCD'n kun. Kanaaf kan inni of keessaa qabamu biyya keenya keessa kan jiru maal of keessaa qaba jenne kopparii kan of keessaa qabudha jechuudha. Haala kanaanidha pregnancy kan inni prevent godhu. Kun egaa bu'a qabeessummaan isaa gaariidha kan jedhamuuf qoricha kam duukaayyuu interact godhu baay'ee filatamaadha. Sa'aatii kamitti of keessaa baasuu dandeessi as bukkeetti akkuma sila discuss goone waggaa 12f tajaajila jechuun hanga waggaa 12tti gadameessa kee keessaa bahuu hin qabu jechuu miti jennee advice gochuu ni qabna. Kana jechuun waggaa 12f hin tajaajilaadha malee hanga waggaa 12tti of keessaa baasuu hin qabdu jedhaan jiru. Sa'aatii kamitti of keessaatti baasisuu dandeessu ogeessa fayyaadhaan jechuudha. Garuu gaa namni karoora maatii kana fayyadamu carraan maaliif saaxilamuu isaa guddaadha jechuudha. Carraan sexual transmitted infectioniidhaan saaxilamuu isaa baay'ee guddaadha. Sababiin isaa IUCD'n kun maal qofaadha kan inni ittisu pregnancy qofaa prevent godha malee STI ittisu jechuudha. Kanaaf STI HIV dabalatee prevent godhu jechuudha.
Kanaaf egaa ICD'n kun ICD isin agartan kun eenyuufidha kan inni galuu hin qabne namni tokko already pregnancy happen godheera taanaan ICD gashuu akka yaalle yookaan suspected yoo ta'e known yoo ta'e pregnancy hin jiraatala jettanii shakkitu taanaan ICD gashuu hin qabdanii ICD'n akkuma emergency tti kan itti tajaajilu yoo guyyaa 5 gadi ta'edha jechuudha guyyaa 5 gidduutti guyyaa 3 ol yoo ta'e amma yeroo baay'ee postpilii fayyadamuu gatii hin dandeenyeef ICD fadha kan tajaajilu bu'a qabeessummaan postpilii gadi bu'uuf guyyaa 3 booda bada fayyadam qabu jedhama kanaaf guyyaa 3 darbeera taanaan kan akka emergency tti tajaajilu ICD dha jechuudha kanaaf ICD immoo kan isin gashuu hin qabne namni tokko yoo hin shakkamate ulfoofteetti ilaa jettanii shakkitu yoo ta'e yookaan immoo HCG ergitanii positive taate taanaan ICD gashuuf akka yaalle waayyuun fayyadu wanta ta'eef. Kan biraan immoo unexplained vaginal bleeding yoo jiraate ICD kana gaafa gashuuf jettan haadhi kun baay'ee dhiigaa jirtu kan jirtu yoo ta'e rakkoo addaadhaan ta'uu danda'a vaginal bleeding baay'ee yoo jiraate current pelvic infection irra yoo jiraate pelvic infection yoo jiraate gara gejjalaarraa fuudhee microorganismii kana gara fallopianiitti geessuudhaanii pelvic inflammatory disease irra fiduu gatii danda'uu fi haadhi kun pelvic infection yoo qabaatte ICD akka hin geshineef inni itti aanu uterine cavity distortion yoo jiraate fallopian tube kana keessa ICD kana gashuuf baay'ee akka kanatti gashuudhaaf gatii isin rakkisuu fi yoo fakkeenyaaf maayomaan jiraate congenital abnormalitiin wayii yoo jiraate kana jechuun uterine cavity distorted gatii ta'uuf as bukkee distorted gatii ta'uu fi akka kanatti gashuudhaaf xiqqoo isin rakkisa wanta ta'eef namoota akka kanaaf ituun gashitan ta'eeti baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf utuu karoora maatii kana hin gashiin maalidha kan isin gochuu qabdan maalidha dirqamni ogeessa fayyaa narsii qofaa miti ogeessi fayyaa kamiyyuu dirqamni isaa maalidha ICD kana utuu hin gashiin dura screen gochuu qabdu history sirriitti fudhachuu qabdu assessmentiin baay'ee murteessaadha physical examination baay'ee murteessaadha akkuma isinitti hime pelvic examination baay'ee murteessaadha positionii size uterus ilaaluu qabdu position size uterus ilaaluun dirqamadha yoo HCG pregnancy shakkitu ta'e HCG erguun dirqamadha yoo pregnancy suspect gootu ta'e human chorionigonadotrophy kan jedhamu fincaanirraa kan ilaalamu HCG erguu dirqamadha jechuudha yoo shakkitu ta'e infection hin jiraate maasiin jiramoo hin jiru tumoriin jiramoo hin jiru naannoo gadameessa kana keessa ilaaluudhaan baayimanuwaalii speekulamiidhaan isa ta'u galanii ilaaluudhaan cheekii gochuun dirqamadha jechuudha. ICD kana immoo akka ICD isin agartan kana ICD kana yoomidha kan isheen gashachuu qabdu within 12 days from onset of menstrual bleeding jechuun erga laguun itti dhufee guyyaa within 12 days isaati guyyaa 12 keessatti laguun itti dhufee guyyaa 12 keessatti ICD kana gashachuu qabdi yookaan immoo immediately or within 12 days after abortion erguma gadameessa kana keessa daa'imni implant godhee jiraata maybe sanumarraan ka'uudhaan namni kun dhaqee abortion hojjechiiseera ta'e abortion hojjechiiseera taanaan erga abortion hojjechiisee booda guyyaa 12 keessatti ICD gashachuu hin dandeessi jechuudha ICD gashachuuf erga ulfaa baasistee booda guyyaa 12 keessatti erga laguun itti dhufee guyyaa 12 keessatti yookaan immoo erga deessee sa'aatii 48 gidduutti yookaan immoo 48 gidduutti hin gashine taanaan immoo torbee 4 booda karoora maatii ICD jedhamu kana gashachuu qabdi jechuudha. Kanaaf deessee yookaan sa'aatii 48 gidduutti daftee gashachuu qabdi yookaan immoo torbee 4 booda gadameessa ishee keessa gashachuu qabdi jechuudha. Kan biraan immoo karoora maatii kan biraarraati. Karoora kan maatii kan biraarraati switch gootee fayyadamu yoo barbaadde ICD itti gaddarachuu yoo barbaadde akka emergency itti immoo guyyaa 5 gaditti ICD kana fayyadamuu dandeessi jechuudha. Toliga ICD kana yoomidha immoo kan isheen baasuu qabdu yoomidha kan isheen baasuu qabdu at any time during the menstrual cycle at any time the client requests for any reason sa'aatii kamittiyyuu namni kun baqa anoo baasisuun barbaada har'a gashattee ji'arraa dhuftee ji'a lamaanirraa dhuftee ji'a sadaffirraa dhuftee baqa anoo of keessaa baasuun barbaada ICD kana na keessaa baasa yoo jette keessaa baasuun mirga qabdi jechuudha sa'aatii kamittiyyuu ICD kana remove goosisuuf mirga qabdi jechuudha. Uterine perforation evidence wantoonni agarsiisan yoo jiraatan uterine jechuun gadameessi yoo urateera ta'e gaafa gashitan injury wayii uumtanii trauma wayii uumtanii tasa urateera jettanii shakkitu taanaan remove gochuu qabdu.
known yookaan immoo suspected pregnancy yoo jiraate HCG nama kanaa ergitanii yookaan laguun hafee HCG gaafa ergitan immoo positive yoo isheen taateetti ta'e ICD remove gochuun dirqama ta'a. As bukkeetti wantoonni gaaffii namatti uuman wantoota baay'eetu jiru. As bukkeetti seenaariyoo erga isheen ulfoofte ICD kana remove gaafa godhan rakkoon adda addaa baay'eetu jiru gadi ta'eef achi bukkeetti of eeggannoo gaafata. Partially ICD kun amma fakkeenyaaf ICD intrauterine contraceptive device kun partially expulsion yoo jiraate persistent side effect health related problem yoo qabaatte fayyaa ishee irratti rakkoo geessiseera yoo ta'e ICD kana keessatti side effect ICD dadhabde yoo ta'e severe pain tu jira yoo ta'e bleeding garmaleetti hammaachuudhaan kan ka'e anemia yoo taate maybe ICD kanadha yoo ta'e side effect kanadha yoo ta'e sa'aatii kamittiyyuu ICD kana baasisuu dandeessi jechuudha. Side effect isaa immoo maalidha? ICD kana keessatti side effect akkamii qaba? Yeroo tokko keessatti maybe minor kan ta'an cramping jiraachuu danda'a. Gara ciniinnaa abdominal cramping prolonged kan ta'e heavy menstrual bleeding jiraachuu danda'a. Kan irra turu laguu kan fakkaatu maybe laguun itti baay'achuu danda'a. Kan biraan irregular kan ta'e irregular gaafa jennu gaa jeetti tokkotti dhufuu danda'a yookaan jeetti lamatti dhufuu danda'a. Guyyaa isaa eegee dhufuu dhiisuu danda'a. Dhufee immoo itti baay'achuu danda'a. Dhufee immoo dafee baduu danda'a. Mallattoolee laguu wajjin wal qabatan rakkoo laguu wajjin wal qabataniif saaxilamuu dandeessi. Garuu gaa as bukkeetti wanta isin beekuu qabdan painiif cramping jira ta'an nama kana assess gochuudhaan analgesics kennu nama sana reassure gochuun baay'ee barbaachisaadha. Regularidha heavy menstrual bleeding yoo jiraate irree rakkoon kan biraarree duukaa jiraachuu keetii danda'uu fi nama kana gaa speculamiidhaan ilaaluudhaan bimanually examine gochuudhaan pathologiin kan biraa hin jiru ta'e jennaani nama kana yoo anemia qabaate anemia sana treat gochuudha. Kanaan ala garuu reassure gochuudhaan non-steroidal anti-inflammatory drug kennuufiidhaan keessumaatti immoo ibuprofen kennuufiidhaan nama kana yaaluun hin danda'ama jechuudha. Kan biraan immoo meeshaalee adda addaa nuti fayyadamnu ICD kana gashuuf gaafa jennu meeshaalee adda addaa baay'eetu jira. Meeshaalee sanaan immoo gaafa fayyadamnu yeroo tokko severe painful kan ta'e procedure wanti kun gati ta'ee fi syncope jiraachuu danda'a. Vasovagal episode jiraachuu danda'a. Kanaaf wantoonni akka joonjessuu dhukkubsata irratti mallattoo akka kanaa yoo agarre procedure sana dhaabuudhaan dhukkubsata supine position ciibsuudhaan vital sign dhukkubsata keenya ilaaluudhaan complication kan biraa kan jiraanne nama kana gargaaruu qabna jechuudha. Kanaaf utuma procedure kenninuu iyyuu dhukkubsataan tasawuf wallaaluu danda'a. Yeroo tokko mee jiraachuu danda'a. Pain sanarraan kan ka'e kan biraan egaa baay'ee sodaatamaa kan ta'e pelvic inflammatory disease jiraachuu danda'a jechuudha. Kuni complication ICD nuuf keessaa tokkodha jechuudha. Microorganismiin garagadee jiran akkaataa isaa proceduriin keenya qulqullina hin qabu ta'ee jennaan garagadii irraati achi ol ga'ee dhiibnee geessinee gaafa ujummoo gadameessaa keessa gashuuf jennu tasa microorganismii garagadii jiran fuunee ujummoo gadameessaa keessa gashuu dandeenya. Ujummoo gadameessaa keessa gale taanaan immoo microorganismiin kun fallopian irratti rakkoo uumuu danda'a. Fallopian tube irratti immoo rakkoo uumame taanaan immoo pelvic inflammatory disease namni sun salphaamatti saaxilamuu danda'a. Kun immoo mallattoo isaa keessaa tokko abnormal kan ta'e vaginal discharge dhangala'aan qaama saalaa keessaati foolii badaa qabu. Microorganismiin kun erga deemee ujummoo gadameessaa kana qabatee achi keessatti wal horee tishuu naannoo fallopianitti argamurraan erga miidhaa geessisee booda dhangala'aan ba'uu jalqabaa jechuudha. Dhangala'aan kun karaa vaginal gaafa gadi ba'u dhangala'aan kun gaafa gadi ba'u gaa abnormal kan ta'e foolii baraade kan qabu ba'uu danda'a jechuudha. Yeroo tokko immoo painiin garmalee jiraachuu danda'a keessumaatii during sexual intercourse. Yeroo quunnamtii saalaa raawwatan irree nama kanatti gaa dhukkubbiin garmalee itti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Procedure kana gaafa gashine procedure kun baay'ee sterile procedureidha. Procedure kana gaafa gashine qulqullinaan hin gashine taanaan nama kana rakkoo biraaf saaxiluu ni dandeenya jechuudha. Kun sterile procedure dagati ta'e baay'ee of eeggannoodhaan kan nuti gashuu dandeenyu danda'uuti qabnu. Kanaaf of eeggannoodhaan hin gashine taanaan iddoon kuni gadameessi yookaan immoo ujummoo gadameessaa microorganismiif saaxilamuu danda'a.
Kanumarraa ka'uudhaan namni kun pelvic inflammatory disease saaxilama. Pelvic inflammatory disease dhaan immoo iddoon sun even IUCD kana yoo baasnarree probability ectopic pregnancy saaxilamuu qabdi jechuudha haadhi kun. Kanaaf kanarree baay'ee of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Garuu as bukkee wanta isin beekuu qabdan pelvic inflammatory disease yeroo hundumaa immoo IUCD dhaan dhufa miti. Sexually transmitted infection dha. Keessumaa kana fiduudhaan kan beekamu gonorrheaadha. Gonorrheaan chlamydiaadha. Gonorrheaf chlamydiaan gara walitti ba'uudhaan cumma gadameessaa kanarra miidhaa geessisuu danda'u. Kanaaf haadhi kun STI qabdi taanaan maayikirooorgaanizimii gara gadi jirurree gara ujummoo gadameessaatti geessuu dandeenya gadi ta'eef baay'ee of eeggannoo gochuu qabna jechuudha. Kan biraan immoo yeroo gashinu yeroo ujummoo gadameessaatti achi ol IUCD kana gashinu IUCD kana gaafa achi ol seensisnu tasa maybe gaafa insertionii uterine kan cervical perforation jiraachuu danda'a jechuudha. Kun egaa akkuma isinitti himne koppariin kun egaa meetaalii ta'uu danda'a, pilaastikii ta'uu danda'a. Kanaaf akka tasaa maal gochuu danda'a jechuudha, uruu danda'a. Kun akkasiin banamtee miti kan deemtu, cufamteedha kan isheen deemtu. Kanaaf akka tasaa probability uruu qaba jechuudha. Kanaaf perforation yoo jiraate bleeding arguu dandeenya. Bleeding pain in jiraata jechuudha. Yeroo sanatti mallattoolee kana arguu dandeenya. Kanaaf complications yookaan side effects isaa keessaa tokko tasa gadameessa yookaan fiixeen gadameessaa irratti rakkoo geessisuu danda'a jechuudha. Seenuun ogeessi fayyaa sun dogoggoraan yoo gashee yoo sirriitti hin gashine ta'ee yookaan immoo akkuma ilaalaa jirtan kun sirriitti hin kaawwamne yoo ta'e partially expulsion yoo jiraate ta'e tasa maal ta'uu danda'a jechuudha. Ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Ulfi uumame sun immoo ulfa nagaa otoo hin taane maybe tasa ulfa bakka malee yookaan immoo ectopic pregnancy kan jedhamuuf namni sun saaxilamuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoodhaan hin gashinu ta'e jennaan tasa jallatee gale taanaan rakkoo kanaaf carraa saaxilamuu hin qabaatu jechuudha. Yeroo tokko immoo ogeessi fayyaa gaafa IUCD kana gashuu sirriitti hin gashine taanaan sirriitti seera isaa eegee kirriitti ishee argaa jirtan kana isheen kun string jedhamti. Kirrii IUCD irraatii gadi irraatii haftu jechuudha. Ishee hunduma ishee kutuudhaan tasa baduu dandeessi jechuudha. Gaafa baasuuf jettan ishee qabdanii baastu gati ta'eef isheen hin dhokotte taanaan akkatti baastan hin qabdan jechuudha. Kanaaf maal jedhama inni egaa missing string jedhama. Kirriin ishee baduu. Kun immoo yeroo tokko maybe maaltu jiraachuu agarsiisa yookaan expulsionitu jira. Yookaan namni sun baay'ee gabaabsee kutee yookaan immoo perforation jiraachuu kan agarsiistu jechuudha. Maybe pregnancy uumamuu danda'a yeroo akkasii jechuudha. Kanaaf missing string jiraachuu danda'a. Kirrii ishee dhabuu. Kirriin isheen kun dhibuu maal jenna? Missing strings jenna. Kun immoo kan string jechuun kirrii ishee jechuudha. Kun immoo maaliifidha kan isheen dhibamtu? Tokko gadameessi uraateedha yoo ta'e, perforation yoo jiraate, lammaffaa expulsion yoo jiraate, sadaffaa maybe probability expulsion jira taanaan pregnancy uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni kun egaa kan inni ittiin IUCD kun barbaadamuu qabu yeroo tokko ultrasound faa yeroo itti ajajan jiraata jechuudha. Kanaaf egaa rakkoon hamma nuti amma hunda haasofne kun nama tokko irratti kan walgee argamu miti. Nama tokko irratti tokko argamuu danda'a. Namoota kaan irratti immoo tokkomti isaa argamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa akkuma isin beektan kan isin jettanii gorsuu qabdan namni tokko karoora maatii gaafa fayyadamu ji'a ja'a isa jalqabaa side effect agarsiisuu danda'a. Namni kamiyyuu jechuudha. Implaanolis haa ta'u, jaadillis haa ta'u, dipoproveraa haa ta'u, progesterone pills haa ta'u, COC haa ta'u, intrauterine contraceptive device haa ta'u fudhatee namni tokko ji'a ja'a isa jalqabaa side effect agarsiisuu danda'a. Sana booda garuu hormooniin qaama keessa jiru sirrataa gadi deemuuf jeeqamuun amalaa jeeqamuun laguu sirrachaadha kan inni deemu jechuudha. Akkas jennedha kan nuti gorsuu ni qabnu namoota karoora maatii fayyadaman. Kanaaf egaa IUCD'n wantoota akka kanaadha kan inni qabu. Kanaaf gara seenaariyoo keenyaatti haa deebinuu nu faana ta'a. Tole kan gara seenaariyoo keenyaatti gaafa deebinu a woman who has been using IUCD for 6 months. Ji'a ja'a fayyadamteetti IUCD kana gaafa erga fudhatteetti jechuudha. Came to clinic with a complaint of lower abdominal pain. Waan ansilasiniin jedhe yaadadha. Lower abdominal pain. Pain during sexual intercourse. Yoo maal jilaateedha jenne sila.
On vaginal examination, uterine and the cervical membrane and the cervical tenderness jira were identified. Tenderness jechuun gaafa itti bu'an hin dhukkubaanii maaltu gadameessi yookaan immoo fiixeen gadameessaa gaafa itti bu'an hin dhukkubaanii tendernessiitu jira. Namni kun immoo yeroo walqunnamtii saalaa raawwatus maaltu itti dhaga'ama jedha dhukkubbiitti itti dhaga'ama garaas baay'ee dhukkubaanii. Lower abdomen jechuun egaa naannoo kamii jechuudha. Lower abdomen jechuun maaltu jira jechuudha. Gara lowerii maaltu jira jechuudha. Kanatu jira jechuudha. Lowerii gaafa jennu iddoo kanatu jira jechuudha. Iddoo kana immoo maaltu uumamuu danda'a jenne sila waan sila jennee yaadadha. Pelvic inflammatory infection jiraachuu danda'a yookaan disease jiraachuu danda'a jennee haasofnee turre. Kanaaf egaa maal jedhas bukkeeraati. What is a priority nursing diagnosis? Priority nursing diagnosis haadha kanaa maalidha? A. Risk of injury. A. Risk of injury. B. Risk of infection. C. Risk of bleeding. D. Risk of trauma. As bukkeetti baay'ee gara filannootti gaafa dhufu. Hiikisaa isinii galeera jedhee yaada. Haadhi kun haadha karoora maatii kan erga fayyadamteetii ji'a 6 turtedha. Garuu mana yaalaa deebitee dhufte ji'a 6 booda jechuudha. Ammayyuu garuu fayyadamaa jirti. ICD'n gadameesha ishee keessatti argama. Garuu maalidha jette? Maaliin dhufte haadhi kun? Lower garaa koo gara gadii na dhukkubaa jettee yeroo walqunnamtii saalaa raawwatu baay'ee na dhukkuba jettee gaafa vaginal examination gootu gadameessa ishee keessa gaafa ilaaltu immoo gaafa ilaaluuf jettu gadameessi koo na dhukkuba jettee cervixiinis na dhukkuba jettee kanadha kanatti agartee rakkoon ishee maalidha jettare? Rakkoon ishee maalidha jetta haadha kana? A. Risk of injury jedha. Risk of injury. Ammadha kan gaafatamaa jirtu. Risk of infection. Risk of bleeding. As bukkeetti baay'ee wanti wal fakkaatu lamatu jira. Yoo ilaaltanitti ta'e gaaffii kana yoo sirreessitanii ilaaltanitti ta'e maal jedha? Risk of injury. Diin immoo maal jedha? Risk of trauma. Garaagarummaa guddaa qabaa wanti kun. Trauma, injury. Jarri kun lamaan baay'ee wal fakkaatu. Garaagarummaa baay'ee guddaa ta'e hin qaban. Kanaaf jarri kun nama risk of injury, risk of trauma qabdii jedha. Injuryidha taanaan akkamitti ji'a 6 booda dhuftee akkas na godha jette. Ji'a 6 boodadha kan isheen dhufte. Traumaatu ta'e itu injuryidha ta'e yerooma sanadha kan mudatu jechuudha. Geeshitee gaafate kaatu garaa kun dhukkubee akkasna ta'e bleeding jiraas hin jechuu dandeessi. Kun immoo maalidha? Injuryidha jechuudha. Traumaadha jechuudha. Gadameessa urteettaa jechuudha. Yookaan fiixee gadameessaa rakkoo geessisteettaa jechuudha. Perforation jira jechuudha. Kanaaf risk of injury jira jechuun yerooma sanatti kan agarsiisudha malee ji'a 6 guutuu turte akkamitti har'a dhuftee painin qofaan har'a erga ji'a 6 geeshattee turte booda har'a reefu akkamitti akka itti dhaga'ame. Kanaaf maaltu deebiin ta'u jechuudha. A fi D'n deebiin ta'u wal fakkaatu gatii ta'eef A fi D kan jedhu hin jiru filannoo keessa gatii ta'eef lamaan isaanuma kuffistaa jechuudha. Warroonni wal fakkaatan lamachi keessa jiru taanaan alkallattii deebiin ta'an jechuudha. Bakka lamaan isaanii kuffisii darbi. Jara lamaan kan walitti hidhu AFD kan jedhu hin jiru taanaan lamaan isaanii kuffisii darbi. Kanaafuu deebiin eenyuuf eenyu gidduudha jechuudha. B fi C gidduudha jechuudha. B fi C gidduudha ammoo salphaamatti eenyuun kuffisuu dandeessa? Risk for bleeding kan jedhu. As bukkeetti seenaariyoo kanatti yoo deebine ilaalle haadhi kun karoora maatii kan erga fayyadamteeti ji'a 6dha. Har'a garuu kan isheen dhufteef lower abdominal pain jira jetti. Pain during sexual intercourse jetti. Gaafa gadameessa isheetti buutumoon dhukkubaani. Meerre bleeding kan jedhu jira as keessa. Risk of bleeding maaliif dhufee gale? Bleeding jira dhiigaa jirti jira. Bleeding jechuun niigdee risk of bleeding dhiigdeetti. Dhiiga kan agarsiisu tokko hin jiru seenaariyoo kana keessa wanta hin barreeffamne dubbisaa jira jechuudha inni filannoo jala. Kanaaf risk of bleeding inni jedhus maal ta'eera jechuudha? Kufeeraa jechuudha. Kanaaf sababiin isaa gararraa irratti bleeding qabdi kan jedhu tokko hin jiru kan sanumatti akeekuyyuu hin jiru jechuudha. Biin immoo maalidha? Risk of infection. Risk of infection. Kanaaf deebiin inni sirrii maalidha jechuudha? Risk of infection. Sababiin isaa erga gashatteetii ji'a 6dha. Gaafa gashiteef haadhi kun sexually transmitted infection qabdi ta'a. Gaafa gashite ascending infection itti fiduu dandeessa jechuudha. Achi ol gara gadiiraatii vaginal orifice tuqaa achi ol geemtee fiixee gadameessaa dabartee fallopian tube keessa dhattee keessa taanaan
maayikirooorgaanizimii gara gadi jiran fuutee achi ol geessitee sana booda haadhi kun ji'a 6 fayyadamaa turte maayikirooorgaanizimiin kun achi keessatti wal horaa ture maaliif haadha kana saaxilee dhufte jechuudha lower abdominal pain kun immoo maal agarsiisa jechuudha gadameessi naannoo kanatti argamu maal ta'uu isaa agarsiisa jechuudha infekshiniif saaxilamee jiraachuudha kan inni agarsiisu jechuudha kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa gootu kun uterasiin tochoo danda'a cervixiin tochoo danda'a getiteef kanaaf dhukkubbiin itti dhaga'amaa jira jechuudha. Lower abdominal pain qabdi jechuun iddoo kanatti dhukkubsateera jechuudha. Kanaaf iddoon kun immoo kan inni dhukkubsateef inflammation kan inni develop godhe yaadni kun ji'a 6 booda dhufuun ishee immoo kan inni agarsiisu maayikirooorgaanizimiin tokko immoo mallattoo agarsiisuudhaa fi incubation period kan jedhamu jira getiteef achi keessatti ishee keessatti erga wal horee booda mallattoo agarsiisa getiteef deebiinsa maalidha jechuudha risk of infection jechuudha ammas nu faana ta'a gaaffii itti aanutti ce'a seenaariyoo inni kunis akkuma kanaadha asirratti dubbifamu getitee fi sadarkaa itti ce'a maal jedha a 32-year old para 5 woman presented to family planning clinic after 6 days of ICD insertion kun immoo gatii wal fakkaatuufidha wal faanuma deebisnee dabarra jedheenidha haadhi kun haadha umurii 32 dha para 5 dha kan isheen godhatte nama daa'ima 5 qabdi egaan as bukkeetti gashattee ICD erga gashattee booda jedha presented to a family planning clinic after 6 days of ICD insertion ergatti gashitee fi guyyaa 6 booda deebitee dhufte at the time of insertion the procedure was very painful when at the time of insertion gaafa ICD kana gashite baay'ee dhukkubbii qaba ture haadhi kun guyyaa meeqaffaatti dhufte guyyaa 6ffaa sitti deebitee dhufte currently she has abdominal pain and negative urine HCG currently she has abdominal pain garaa ishee baay'ee dhukkubaa jira amma garaa ishee dhukkubaa jira garuu HCG jechuun human chorionigonadotrophin jechuudha kun immoo haadhi sun ulfaa'uuf dhiisuu ishee kan ittiin adda baasnudha inni negatiividha jechuun immoo hin qabdu jechuudha ulfoofne jechuudha ulfoofne negatiividha so what the best diagnosis for this client diagnosing kee maal ta'a a partial expulsion of the string akkamitti barte maaltu agarsiisa ituu negatiividha etoo as bukkeera positiividha ta'eeti maybe partial expulsion jiraata string jechuun kirriidha jenne miti sil partial expulsion jira jechuun faa'u qabdi jechuudha as bukkeetti garuu gaafumatti procedure gashiteeyyuu at the time of insertion procedure kee maal ture jechuudha baay'ee painful turuunsaa immoo maalidha kan inni agarsiisaa jiru gaafa gashite rakkoo wayii uumtettaa jechuudha ogeessi fayyaa gashee kana rakkoo uumeeraa jechuudha haadhi kun guyyaa meeqaffaatti kan isheen dhufte 6 week miti 6 months miti 6 day itti deebitee dhufte guyyaa 6 deebitee dhufte kanaafuu partial expulsion of string ta'uu jechuudha wanta agarsiisu tokko yoo hin jiru gatiteef yoo itoma asitti positiividha ta'eeti maybe gar tokkoon isaa beera ta'a garuu painful hin jiraatu jechuudha b uterine perforation deebiin inni sirrii gaafa gashite baay'ee dhukkubsaanii turte gatiteef carraa maaliitu jira jechuudha uterasii ufteettaa jechuudha gadameessa ufteettaa jechuudha gaafa gashite humnaan gashite painful ture very painful when at the time of insertion gaafa gashite baay'ee painful ture guyyaa 6ffaatti deebitee dhufte maal gooteettaa jechuudha situ gadameessa ufteettaa jechuudha isiin maaliif hin ta'u missing of string jechuun kirrii ishee dhabee meerra ilaaleera as bukkeera physical examination kan agarsiisu jira physical examination kan agarsiisu jira gaafa baayimanuwaalee ta'u speculamiidhaan ta'u gaafa ilaaltu kirriin ICD dhibeera kan jedhu jira hin jiru kanaaf deebiin ta'u jechuudha diin immoo uterine mass maal gaafa gashite sila sinitti meera gaafa ICD gashuuf jennu wanta nuti ilaaluu qabnu baay'eetu jira inni immoo gadameessa keessa ilaalamuu qaba distortion yoo jiraate maasiin yoo jiraate tumariin yoo jiraate ilaaluu qabna utuu ICD hin gashiin wantootni godhamuu qaban sila sinitti meera kanaaf akkuma sila sinitti mee infection jiramoo maasiin jiramoo tumariin jiramoo jennee adda itun baasiin siluma yoo ICD hin gashinu ICD erga waan kan hundumaa gootee boodadha kan itti gashitu gatitee fi gaafuma gashiteeyyuu maaltu jira painful gatitee fi amma maasiin dhufee jiru jechuudha
maasii wanti biqilee tokko hin jiru tuumarii wanti biqilee tokko hin jiru gadameessa keessatti guyyaa 6 kana gidduutti. Kanaaf sumatu gaafa gashite gaafa IUCD kana gashite maal gooteetta jechuudha. Uterus perforate gooteetta jechuudha. Kanaafuu best diagnosis client kana maalidha? Uterine perforation idha jechuudha. Ammas faana ta'a gaaffii kan biraatti ceenaa. Toleegaan kun immoo kan qormaata kan barattoota jechuudha. Akkuma kanaan dura viidiyoo gabaabaa isinii gadhiisee ture. Kontiraseptiiviin yeroo kamitti dhufa jedhee jedhamu isinitti himeen jira. Jechuuf immoo akkaataan ittiin dhufe qormaata kanaan duraarraa fuudheen viidiyoon paartii 12ffaa kun egaa akkuma dura isiniif kaasee kontiraseptiivii qofa irrattidha kan inni fuuleffatu. Kunis faarmaasii irraa kamittiin dhufe, jechuuf akkamitti dhufe, miidhagfariif akkamitti dhufe, narsiif akkamitti dhufe akkasiin itti ilaaltaniifidha. Wal faana kanan isiniif dhiyeessee jiru jechuudha. Kanaaf egaa jechuudhaaf akkaataan ittiin dhufe baay'ee haala nama ajaa'ibuunidha. Egaan as bukkeerraati kanan mallattoo kanan filannoo isin dhoksee fi deebii wanta qabuufidha. Deebii sanatu isinitti himeen dura garuu wantoota filannoo keessa jiran baay'inaan erga diskas goonee booda yeroo deebinee gara filannootti dhufnu salphaamatti akkasiin filachuu dandeessaniif isin dhoksee. Kanaaf as bukkeetti gatiin argamneef kun egaa qormaata kanaan dura kan fuudhamedha. Kanaaf as bukkeerraati screenshootii gatiin godhee badaa hin argamu mee barreeffamaan akkasitti isin jijjiireen jira. Kanaaf as bukkeerraati yeroo ilaallu maal jedha? A 21 years old woman presented because she had unprotected sexual intercourse and is worried about pregnancy and she has been on holiday and met a man with whom she had unprotected sexual intercourse 6 hours ago and also 2 days before that. What contraceptive option is available to this woman? Okay, maal jedha afaan Oromootti gaafa hiiknu isheen dargaggeetti umurii waggaa 21dha. Isheenis walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne raawwatteetti. Kana jechuun koondomii malee walqunnamtii saalaa raawwatteetti. Kanaaf waa'ee maalidha kan isheen dhiphachaa jirtu? Nan ulfaa'imu hin ulfoofne laata jettee dhiphachaa jirti. Kunis maaliifidha? Guyyaa ayyaana waggaarra eenyu wajjin wal agarteetti? Dhiira tokko wajjin isa duukaa maal raawwatte jedha? Unprotected sexual intercourse. Kanumaanis unprotected sexual intercourse 6 hours ago sa'aatii 6 dura raawwatteetti. Akkasumas immoo guyyaa 2 duras and also 2 days before that guyyaa 2 duras akkasuma walqunnamtii saalaa raawwatteetti jechuudha. Kanaaf egaa namni kun guyyaa 2f sa'aatii 6dha jechuudha erga kan isheen nu bira dhufte. Kanaaf maal jedha? What contraceptive option is available to this woman? Baay'ee available kan ta'e salphaamatti gabaarraa kan isheen argachuu dandeessu isa kamidha? Baay'ee recommended kan ta'u isa kamidha as keessaati? Mee tokko isaa ilaallu. Baay'ee as bukkeetti emergency contraceptive irratti viidiyoo isin hojjedheera post pill kan jedhu qormaata kana duukaa wal qabsiisneeyyuu discuss gochuu hin dandeenya. Viidiyoo qofaatti post pill kan jedhu hojjedhe gatiin jiruuf achirraatti salphaamatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Emergency contraceptive gaafa jennu abbaa firee tokkoof abbaa firee lamaatu jira. Abbaan firee tokkoo abbaan firee lamaas maqaan isaa maal jedhamedha kan inni waamamu? Levaanogestrel jedhamedha kan inni waamamu. Kanaaf gaafa emergency karoorri maatii kennamu eenyuuf haadha isaanis. Gaafa emergency kan kennamu tokko isaanii haa ilaallu. Inni jalqabaa fi baay'ee beekamaa gabaarraati easily accessible kan ta'e progesterone pillsdha. Garee progesterone jalatti kan argamu maqaan isaa eenyu kan jedhamudha? Levaanogestrel kan jedhamudha jechuudha. Inni abbaa meeqa? 0.75. Yoo abbaan firee meeqa ta'e? Abbaa firee 2 yoo ta'e. Abbaa firee tokko yoo ta'e immoo 1.5 dhaan jira jechuudha gabaarra. Kunis immoo sa'aatii 12 firee tokko akka isheen fudhattu advice ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun maal jedhama? Emergency contraceptive pills. Emergency progesterone pills jedhama jechuudha inni kun. Kanaaf inni immoo maalidha? Levaanogestrel jechuudha. Kana egaa maal gochuudha kan nuti qabnu? Abbaa firee tokko yoo ta'e as soon as possible after unprotected sexual intercourse guyyaa 3 gidduutti namni kun sa'aatii mashiidhaa mijateetti sa'aatii kiniinii kan argatteetti daftee liqimsuu qabdi. Abbaa firee tokko abbaa firee 2 yoo ta'e immoo sa'aatii 12 walirraa fageessitee liqimsuu qabdi.
Garuu kan isin bira jiru immoo levaanojastirii matee abbaa doozii 0.03 dha yoo ta'e immoo firee 20 takkaa kenniifi isa booda sa'aatii 12 booda ammas firee 20 kenniifi walitti firee meeqa kenniif jedha firee 40 kenniifi maal levaanojastirii kun emergency contraceptive pills kan jedhamu jechuudha. Combined kan jedhamu COC kan jedhamu combined oral contraceptive pills dha yoo ta'e immoo high dose of pills that contain 50 microgram of ethinyl estradiol abbaa doozii isaa dabaltee laattaafi jechuudha. Kana jechuun combined oral contraceptive pills dha yoo ta'e first dose irratti pills 2 second dose irratti pills 2 sa'aatii 12 booda jechuudha. Kun egaa as bukkeetti yoo doozii warra kanaa yoo argatte inni kun egaa badaa argachuu dhiisuu danda'ama. Baay'ee amma kanatti kan beekame miti. Low dose dha yoo ta'e 30 microgram ethinyl estradiol dha yoo ta'e immoo firee 4 jedha. Firee 4 first second dose irratti akkuma sila jennee jechuudha. IUCD dha yoo ta'e immoo guyyaa meeqa gaditti within 5 day guyyaa 5 gadittidha kan gahuu qabnu jechuudha. Kanaaf akka karoora maatiitti tajaajila akka emergencytti kan tajaajilu eenyudha jechuudha. IUCD dha jechuudha. IUCD akkuma amma discuss goonee deebine. Kanaaf tokko levaanojastirii yookaan oral contraceptive pills ta'e combined kan ta'e yookaan immoo IUCD dha jechuudha. Akka emergencytti kan tajaajilu. Garuu filannoo keessa kan jiru implant jedha. Implant jechuun garee lama of jalaa qaba. Jedhileef implaanolii. Siinooplantiin fa'aa gabaarra gatiin jirreef waa'ee isaanii baay'ee haasa'uun nu barbaachisu jechuudha. Kanaaf mechanism of action isaanii ilaallee akka emergencytti akka isaan hin tajaajille beekuu dandeenya jechuudha. As bukkeerraati maal jedhaa? Kunis small amount of progestin. Progestin jechuun artificial form of progesterone jechuudha. Artificial kan ta'e progesteronii gadhiisaa eenyutu implantiitu. Garuu primary mechanisms are increased cervical mucus viscosity within 48 or 72 hours. Kana jechuun guyyaa lama booda hojii hojjetaa jechuudha. Guyyaa lama hanga 3 gidduutti hojii hojjechuu jalqabaa jechuudha. Kun kana jechuun guyyaa ovulation isheerra yoo dhufte carraa ulfaa'uun qabaatte jechuudha. Backup methodin fayyadamtu taanaan. Kanaaf kun akka maalitti hin tajaajilu jechuudha. Akka emergency contraceptive'itti hin tajaajilu jechuudha. Mee scenario keenyatti adeebinu. Scenario keenyatti gaafa deebinu isheen already nama umurii waggaa 21 dha. Walqunnamtii saalaa raawwatteedha kan isheen dhufte. Guyyaa 3 gadittidha kan isheen dhufte. Guyyaa 3 gaditti gadi dhufteef immoo baay'ee available kan ta'e haadha kanaaf contraceptive isa kam option isa kamtu baay'ee filatamaadha. A emergency progesterone only pills. Eudhanis maqaan isaa jenne levonorgestrel. Video koo amman post pill jedhee isin hojjedhe sana gadi fageenyaan waa'ee levonorgestrel achirratti daqiiqaa dheeraa fudhadhee discuss godhee dhagattee achirratti sirriitti dhaggeeffachuu dandeessu irra deddeebii gatii ta'uuf jedheenidha. Biinimu maal jedha emergency oral contraceptive pills inta agaruu kun yoo inni jalqabaa dhibe kanadha yookaan kan nuti kana fayyadamnu jechuudha. Kanaaf emergency progesterone only pills nitu jiru. Emergency kan ta'e oral contraceptive pills COC hin fayyadamnu jechuudha. Inni iyyuu contraceptive pills jedhe malee oral inni kun iyyuu maalidha? Oral inni kunis garuu as bukkeetti maal jedha? Emergency oral contraceptive pills jedhe isa kam? Progesterone dha estrogen dha combined dha. Specific mitela jechi inni kun maal jedha? Emergency kan ta'e liqimsaadhaan kan fudhatamu marfeedhaan jirumsilumayyuu isin dogoggorsuuf hidhalaa jechatti isheen kun. Emergency kan ta'e oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills dhaan kan kennamu tokko combined oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills kan jedhaman tokko post pill, 2 mini pills yookaan progesterone only pill, 3 combined oral contraceptive pills. Isa kamiin jedhaa jira? Isa kamiin jedhaa jira inni kun? Waan tokko ibsaan jiru generaalidha jechuudha. Kanaaf inni kun deebii mayyuu hin ta'u jechuudha. Emergency progesterone. Emergency kan ta'e progesterone qofa kan of keessaa qabu only pills. Eudhaan isinne levonorgestrel. Kanaaf deebii maalidha jechuudha? Dha jechuudha. Deebiin dha jechuudha. Sababiin ta'eef immoo progesterone qofa kan of keessaa qabudha. Levonorgestrel kan ta'e high dose abbaa firee tokko yoo ta'e 0.75 abbaa firee lama yoo ta'e 1. Abbaa firee tokko yoo ta'e 1.5 abbaa firee lama yoo ta'e 0.75 jechuudha. Kanaaf oral contraceptive in ta'u deebiin ta'u emergency implantiin akka emergency tajaajilu sababiin isaa mechanism of action imtisaayu hojii kan inni jalqabu sa'aatii 48 boodadha.
sa'aatii 48 hanga 72 gidduutti hojii kan inni hojjetu. Kanaaf namni kun immoo kiniinii kana kan inni liqimsuu qabu walqunnamtii saalaa raawwate guyyaa sa'aatii 72 gidduutti kan inni liqimsuu qabu jechuudha. Kanaaf ati yooma kenniteef sa'aatii 72 booda gatee hojjechuu jalqabuuf nama kanaaf hin fayyadu jechuudha. Emergency Depo-Provera irraa akkuma kanadha. Progesterone haa ta'u iyyuu malee inni kun akka emergencytti hin tajaajilu jechuudha. Depo-Proveraan akka emergencytti hin tajaajilu. Innis turee mechanism of action isaa eegala gatii ta'eef warri kun sadan isaanii maaliin ta'an jechuudha? Deebii hin ta'an jechuudha. Kanaaf deebiin inni sirrii maalidha jechuudha? Progesterone only pillsidha. Nufaana ta'a deebiin isa kanadha jechuudha. Toleegaan kun immoo qormaatuma family planning kan of keessaa qabatu kan barattoonni midwifery bara 2015 2023 akka Girigooriyaaniitti kan isaan qoramanii turanidha. Egaan as bukkeerraati akkuma beekamu kun screenshot akkuma isin ilaaltaniif jedhe kan screenshot godhedha. Akkas ta'e argamuu gatii hin dandeenyeef gara PowerPoint-itti isinii gaddareen jira. Innis akkas jedha. A 30 years old para to mother came to a gynecology OPD with a complaint of inability to conceive for the last 3 months. On assessment, she reported that she was using injection of Depo-Provera for 5 years. Her pregnancy test result was negative. What is the most essential counseling component the provider needs to address? So is this agafa ilaallu immoo maal jedha? Counsel her that her condition might be due to menopause. B, reassure her since it is due to contraceptive side effect. C, send her for further gynecology investigation. D, counsel her to repeat pregnancy test. Toleegaan kun baay'ee gaaffii jiran keessaa baay'ee salphaa kan ta'edha. Gaafa gara afaan Oromootti hiiknee ilaallu deebiin isaa bakkee matti argama. Wanta isin beekuu qabdan egaa paartii 12ffaa kana waa'ee kontiraaseeptiivii HOF akkamitti dhufee, BSc narsiif akkamitti dhufee, midwaayifarii akkamitti dhufee, faarmaasiif akkamitti dhufee kan jedhu irrattidha kan diskas gochaa jirru. Kanaaf HO faarmaasii, BSc narsii, midwaayifarii kan taatan ammas nu faana ta'aa isiniin jenna. Meegaa kana wanta seenaariyoon kun jedhu gaafa translate goone ilaallu namni kun umuriin isaa meeqadha? As bukkee umuriin waggaa 30dha. Filannoo keessaa yoo dhattan filannoo keessatti waan ta'e kuffisneen dabarra. Menopause jedha. Umuriin ishee garuu meeqadha sitti? 30dha. 30dha jechuudha. Kanaaf egaa 30 years old paaraatu jechuun daa'ima lama qabdi haadhi kuni. Mother came to gynecology OPD with a complaint of inability to conceive for the last 3 months. Daa'ima godhachuu dadhabdee ulfaa'uu dadhabdee daa'ima godhachuu dadhabdee sun taane ulfaa'uu dadhabdee haadhi kuni ji'a 3 ol turee laguun hafuu didee conceive gochuu dadhabdee ulfaa'uu dadhabdee sun immoo gaafate assess gootu immoo maal jette reportisti goote yookaan maal sitti himte she was using injection of Depo-Provera for 5 years. Waggaa 5 fi Depo-Provera isa harkarra kennamu fudhachaan ture. And her pregnancy test result was negative. Bakka ulfoofne jedha. HCG jechuun human chorionic gonadotrophin kan jedhamu pregnancy test kan ittiin goonu fincaan duukaa kan ba'u sana gaafa test godhan negative ta'e. Kanaaf haadhi kun akka seenaariyoo kanaatti waggaa 5f maal fayyadamaa turte? Depo-Provera. Depo-Proveraan immoo irra kan kennamu deltoid irra kan kennamu hormoonii progesterone kan of keessaa qabu, progesterone of keessaa qabu baay'ee kan ta'e yeroo baay'ee grace period dheeraa kan qabu yeroo baay'ee namoonni yooma Depo-Provera kana fudhachuu dhaaban irree side effect isaa keessaa baay'ee hamaadha kan jedhamu. Fertility baay'ee delay kan godhu kan baay'ee tursu akka isheen hin ulfoofne gochuudhaan kan tursudha Depo-Proveraan. Amala Depo-Provera keessaa tokko kiiloo ol kaasuu danda'a, laguutti baay'isuu danda'a, laguu irraa balleessuu danda'a. Side effect kana lamaaniin beekama. Namarree kiiloo ol dabaluu danda'a.
Mallattooleen sassalphoo ta'an saayid effektoonni sassalphoo ta'an akkuma jiranitti ta'ee jechuudha. Mallattoo hamaa diipoopirooviyiraan ittiin beekamu keessaa tokko laguu jeequudha yookaan irraa badaa yookaan immoo itti baay'achuu. Lammaffaan immoo fertilitiin riitarniin godhu dafee namni kun yooma karoora maatii fayyadamaa ture yeroo dheeraadhaa fi waggaa 5 fayyadamaa ture deebii akkuma garaasaatti ji'a 1 booda ji'a 2 booda ji'a 3 booda ulfaa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni kun immoo umuriin ishee meeqadha? Umuriin ishee waggaa 30dha. Kanaaf rakkoon isa bira dhalaata. Asis kanatti adrees gochuu qabdu. Maalidha kanatti adrees gochuu qabdu? Maal jettee itti himuu qabda? Rakkoon kee kanadha jettamoo maal jette? Mee gara filannootti adeemnu. Filannoo keessaati immoo inni jalqaba maal jedha? Counsel her that her condition might be due to menopause. Menopause kan jedhamu amma meno jechuun mensas jechuudha. Pause jechuun dhaabbate jechuudha. Mensasiin hin dhaabbate. Umriin ishee waggaa 30tti laguun dhaabbata. Saayinsii isa kamtu shamarran gaafa umriin isaanii waggaa 30 gahan daa'ima godhachuu hin danda'ani. Laguun irraa dhaabbata. Isa dhumaaf laguun irraa dhaabbata kan jedhu saayinsiin jira hin jiru. Kanaaf umriin ishee menopoozii keessa hin galle. Menopoozii keessa hin galle gati ta'e umriin ishee ganaadha. Umriin ishee waggaa 30 gati ta'ee fi deebii mayyuun ta'uu jechuudha kun. Kanaaf koffisnee daballa waan akka jennee kaawunsel goonuu fi qabnu. Kanaaf laguun kee kan sirraa bade hin jennu jechuudha. Kanaaf deebiin ta'uu jechuudha. Biin immoo maal jedha? Reassure her since it is due to contraceptive side effect. Maalidha contraceptive isheen fayyadamaa turte? Diipoo-pirooviraa. Diipoo-pirooviraan kun immoo amala maalii qaba jennee laguu itti baay'isu yookaan irraa balleessu. Ulfaatina garmaleef nama saaxilu. Sadaffaan immoo namni tokko waggaa 5 yookaan 10 karoora maatii kana fayyadamaa ture yoo har'uma dhaabe ji'a irraa ulfooftee dhufuu dhiisuu dandeessi. Ji'a 2 irraa ulfooftee dhufuu dhiisuu dandeessi. Ji'a 3 ji'a 4 eegsisuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf maal jenneedha kan nuti advice gochuu ni qabnu? Maal jenneedha kan nuti reassure gochuu ni qabnu? Karoora maatii ati fayyadamaa turte side effect isaatu akkasi godhaa jira jenneedha kan nuti advice gochuu ni qabnu. Maal as bukkeetti seenaariyoo keessatti ifuma baaseera. Ji'a 3 dhuftee bakka ulfaa'uu dadhabee jettee ji'a 3 booda dhuftee garuu maalidha kan isheen jette immoo waggaa 5f maal fayyadamaan ture? Marfee maalii fayyadamaan ture jettee? Diipoo-pirooviraa fayyadamaan ture jettee. HCG ishee immoo yookaan pregnancy testing ishee immoo negatiiviidha. Kanaaf deebiinsa maalidha jechuudha? Bidha. C maaliif deebiin ta'u? Send her for further gynecology investigation. Rakkoon kun barbaachisuu danda'a garuu barbaachisuu danda'a ture. As keessatti garuu maal jedhaa jira? Diipoo-pirooviraa fayyadamaa turtee jedhaa jira geessitee fi maal gochuufidha kanatti rifarii gootuun? Argiteen bakka side effect isaa side effect diipoo-pirooviraa immoo beekta erga ta'eeti delay hin godhe erga ta'eeti waan rifarii gootuuf hin qabdu jechuudha. Further investigationiif jettee wanta ergituuf tokko iyyuu hin qabdu. Isheen rakkina biraa qabaatte osoo hin taane side effect contraceptive akkas godhaa jira geettee. Diin immoo maal jira? Counsel her to repeat pregnancy test. Beektaam side effectiin contraceptive diipoo-pirooviraa akka delay godhu beekta geettiteef maaliif daddabaltee HCG testii ergitaaf? Maaf repeat goota? Maaf barbaachise? Sababiin isaa diipoo-pirooviiraanoo akka ovulationiin raawwanne hormooniin qaama ishee keessa jiru akka jeeqamu gochuu danda'a. Akka isheen kana discontinue gooteen akka isheen ulfoofne gochuu danda'a geettiteef kana side effect kana beekta. Maal gochuuf HCG kana repeatedly test goota? Barbaachisu jechuudha. Kanaaf deebiin diin ta'uu, siisin ta'uu, een ta'uu deebiin isaa maalidha jechuudha? Biidhaa jechuudha. Ammas nu faana ta'a gaaffii kan itti aanutti ceena. Tole egaan kunis kanuma miidwaayifaridha. Kanuma baruma tokko keessa kan barattoonni miidwaayifarii qoramanidha. Contraceptive madha. Innis baruma 2015dha. Egaan qormaata kanaan dura hojjedhaa irra deddeebi'aatii kan bara 2011, 2013, 2015 waggaatti si'a lama qoramaa turan gati ta'eef qormaata isaanii argattanii sirriitti hojjedhaa isumatu baay'inaan deddeebi'ee dhufaa jira gati ta'ee fi sana irra deddeebitanii fixuu qabduun siniin jedha. Gara seenaariyoo keenyaatti gaafa deemnu kun as bukkee irra gati argamuu hin dandeenyeef gara slaayidiitti sinii gaddireen jira. Isheen 22 years old woman came with her classmate to reproductive adolescent and the youth service room for consulting about condom breaks. On history, she has been using condom as a family planning method for 2 years.
But before 2 days, she faced breakage of condom during sexual intercourse. What is the most appropriate care needed for the client? Kana gaafa ilaallu isheen ijoollee durbaa waggaa 22dha. Waggaa 22dha. Isheen immoo classmate ishee duukaadha kan isheen dhuftee, hiriyaa ishee mana barnootaa duukaadha kan isheen dhuftee. Intaniidha reproductive adolescent and youth service room dhuftee. Achi gaafa dhuftu immoo waa'ee koondamii citeedha kan isaan haasa'uu barbaadanii. Gaafattuun on history she has been using condom waggaa 2 fi akka karoora maatiitti koondamii fayyadamaa turte barattuudha jechuudha. Garuu guyyaa 2 dura. But before 2 days, she faced breakage of condom during sexual intercourse. Itti wal qunnamtii saalaa raawwatanii koondamii cituudha kan isheen sitti himte guyyaa 2 dura. Ammumaan dhuftee. What's appropriate care? Gargaarsatti kennituuf nama kanaaf appropriate kan ta'e gargaarsatti nama kanaaf kennitu gargaarsa maaliidha? Already namni kun karoora maatii koondamii fayyadamaa ture waggaa 2f garuu guyyaa 2 dura koondamiitu citee koondamiin erga citee immoo nama kanaaf gargaarsa akkamii kennuutu ogeessa fayyaa irraati eegama. A. Provide emergency contraceptive. B. Counsel her about pregnancy termination. C. Counsel her about disadvantage of condom. D. Counsel her to avoid condom as a contraceptive. Baay'ee salphaadha kunis. Provide emergency contraceptive. Isheen guyyaa meeqaffaatidha kan isheen dhufte? Guyyaa meeqaffaatidha? Guyyaa 2. Kun as bukkira. Before 2 days. Maalidha kan ishee qunname? Koondamiitu citee. Koondamii citeetu wal qunnamtii saalaarra jiran. Before 2 days. Kana jechuun guyyaa 3 tun ga'een dhufte jechuudha. Guyyaa 3 tun ga'een dhufte taanaan immoo akka emergencytti maaltu kennamuufii qaba jechuudha. Fertile period irra jirti yoo ta'e namni kun maal fayyadamuu qaba jechuudha. Emergency contraceptive fayyadamuu qabdi. Possibly yookaan IUCD fayyadamuu qabdi jechuudha. Biin immoo maal jedha? Biin akkamitti deebiin ta'u? Counsel her about pregnancy termination. Pregnancy termination jechuun ulfa addaan kutuu jechuudha. Yoo ulfoofte isheen wal qunnamtii saalaa raawwadhee jetti malee as bukkeetti yoo seenaariyoo kana ilaaltan unprotected sexual intercourse raawwatte malee yookaan sana miti koondamii fayyadamaniiru garuu koondamiitu maal ta'eera? Koondamiitu citeedha. Kan isheen mana yaalaa kana dhufte koondamii garuu akka karoora maatiitti fayyadamaa turte. Kanaaf waa'ee pregnancy kana haasa'uu jiraas bukkeetti already ofirraati ittisaa turteetti koondamii fayyadamte garuu har'a guyyaa 2 dura koondamiitu citeefidha kan isheen dhufte jechuudha. Kanaaf waa'ee pregnancy isa kan waa'ee ulfa baasuu isa kamiinidha kan haasa'u waan barreeffamni dubbisaa jira jechuudha. Filannoon counsel about pregnancy termination waa'ee ulfa baasisuu sana counsel godhini ulfa maal baasistiin ulfoofniim ganaadha ulfa ittisuufidha kan isheen dhufte. Kanaaf deebiin ta'u jechuudha kun. B. Siin immoo counsel about counseling condom use advantage waa'ee koondamii gorsiini nama kana koondamii kana fayyadaa rakkoo akkasii immoo qaba jedhiiti disadvantage koondamii ittimi beektiif waggaa 2 fayyadamaa turte mucaan kun. Intalli waggaa 22 kun waggaa 2 fi meetadii kana fayyadamaa turte mituun beektu ta'e akkamitti fayyadamte waggaa 2f. Kanaaf maalidha inni irra deebitee rakkoo koondamiin qabu jettee inni irratti kaasuuf jettuuf gatii rakkoo isaa barteefidhaan kan isheen mana yaalaa keenya irra dhufteef rakkoon isaa maalidha koondamii kanatu maal ta'e citee jechuudha. Asitti citee jechuudha. Gatii citeefidhaan kan isheen dhufte kana jechuun waa'ee koondamii beekti jechuudha. Disadvantage isaa beekti jechuudha. Beekti taanaan immoo maalijii counsel gochuun si barbaachisa ree. Amma rakkoo isheen dhufteef furmaatatti gochuudha malee. Diin immoo maal jedha counsel her to avoid condom as maaliif avoid gochuu qabdi? Koondamiin sirriidha. Dual methodidha. Koondamiin STI ittisuu danda'a. Maalis ittisuu danda'a? Pregnancy ittisuu danda'a jechuudha. Pregnancy ittisuu gatii danda'uuf kana itti fufuuyyuu qabdi koondamii itti fufuuyyuu qabdi jechuudha. Garuu seeraan itti fufiinsan yeroo dheeraadhaaf isuma fayyadamte turuu hin dandeessi. Hormoonii of keessaa qabu gatii ta'e side effect kamiin qabu jennee advice gochuu qabna malee akka isheen avoid gootu advice gochuuni counsel gochuuni qabnu jechuudha. Kanaaf karoora maatii isa kana isa jalqabdee kana itti fufuu dandeessa. Isa amma dhufteef garuu maaliifidha kan isheen dhufte koondamittuu jalaa cite. Kanaaf waa'ee kana maaltu haasa'u nu geessare? Kan isheen rakkattee dhufte waa'ee kana waa'ee koondamii otoo hin taane waa'ee koondamiin citee spermi seeliin waa'ee uterus ishee keessa seenee
dha kan isheen haasa'u dhufte malee waa'ee haala fayyadama koondomii disadvantages isaa miti kan isheen haasa'u dhufte. Pregnancy akka hin dhufneef prevent gochuufidha kan isheen nu bira dhufte. Kanaaf maalidha jechuudha kan nuti gochuu qabnu jechuudha. Karoora maatii emergency ta'e mucaa sanaaf kennuudha. Barattuu sanaaf kennuudha jechuudha. Kanaaf deebiinsa maalidha jechuudha. Eedhaa ammas nu faana ta'a gaaffii kan biraatti. Hayyee kan ilaalaa jirtan kunis qormaatuma midwaayifarii kan kanaan dura bara 2015 qoraman keessaa kanan fudhadhedha. Egaan amma warri suuta jettanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan kan nuti ilaalaa jirru kontiraaseeptiivii muummee HO midwaayifarii faarmaasii fi narsii irratti akkaataan ittiin dhufaa jirudha. Tole egaan gara gaaffii keenyaatti gaafa deebinu as bukkeerraatii iskiriinshuutii gadi ta'eef badaa isiniif wanta argamu dhiisuu danda'a jedhee waan yaadeef gara kanatti gara PowerPoint-itti gaddareen jira. Innis maal jedha? 26 years old para 3 mother came to gynecology OPD for family planning service. She is exclusively breastfeeding her 4-month-old baby and her monthly bleeding has not returned. She claimed that she does not want to use long-acting family planning method. What is the most appropriate method for the mother? A. Progesterone only pills. B. Combined oral contraceptive pills. C. Emergency contraceptive pills. Gara gaditti gatiiwwan argamneef as bukkeedhaan yoo ilaalle immoo dhumarra kan jirtu immoo estrogen containing injectable jedha. Mee kana filannoo keessa wanta jiru kana erga discuss goonee booda salphaamatti akkasiin deebisuu dandeessaniif tokko tokko ishee hin ilaallaa jechuudha. Sana dura garuu seenaariyoon kun maalidha kan inni jechaa jiru? Maalidha kan inni jechaa jiru yoo jenne ilaalle akkuma gararraa ilaaltanii maal jedha 26 years old para 3 mother para gaafa jennu gaa number of delivery dha. Daa'ima isheen deessee jirtu amma daa'ima sadiidha kan isheen qabdu. Haadhi kuni gynecology OPD dha kan isheen dhuftee kan isheen dhufteef immoo rakkoo qabaatte otoo hin taane karoora maatiif jetteedha kan isheen dhuftee. She is exclusively breastfeeding. Daa'imni ishee ji'a afuridha. Kanaaf egaa haadhi kun harma qofaadha kan isheen hoosisaa jirtu. Exclusively breastfeed jechuun minimum 8 times per 24 hawrii hoosisaa jirti. Si'a 8 fi isaa olidha. Greater than or equal to 8 times per 24 hawriidha kan isheen hoosisaa jirtu. Bishaan iyyuu kennaaf hin jirtu. Harma ishee qofaadha kan isheen hoosisaa jirtu jechuudha. Exclusive breastfeeding gaafa jennu. Kanaaf haadhi kun egaa harma qofaadha kan isheen hoosisaa jirtu. Laguun ishee immoo ittiin dhufne. Kanaaf long acting family planning metodiin barbaanne kan isheen barbaadde short actingidha jechuudha. Long actingii barbaadu jette. She claimed that she does not want to use long acting family planning method. Family planning method jechuusaadha. Kanaaf long acting hin barbaadu. Long acting kan nuti jennu immoo tokko implantidha. Implantii jala kan jiru jedhilee implaanoliidha. ICDnis long acting family planning method jedhama. Isa hin barbaadu jette. Kan isheen barbaadde amma short actingidha. Short acting keessaa immoo haadhi kun harma hoosisti gatiteef karoora maatii isa kamtu ta'aa fi as keessaati jedhe gaafateera. Mee tokko tokko isaanii diskasa goonu. Tole egaa eerra kan jiru maal jedha? Progestin birth control pills dha. Progesterone only pills yookaan immoo maal jedhamee waamama? Progesterone birth control pills jedha. Progestin kan jedhamee fi artificial form of progesterone dha. Progestin birth control pills dha. Innis maqaa kan biraa maaliinidha kan inni beekamu? Mini pills jedhamuudhaanidha kan inni beekamu. Progesterone only pills kunis maalidha kan inni qabu? Very low dose of what? Progesterone. Artificial progesterone, progestin kan jedhamu akka natural hormone act kan godhu namtolchee kan ta'e baay'ee doozii xiqqoo kan of keessaa qabudha jechuudha. Progesterone only pills kan nuti jennu. Progesterone only pills immoo maqaa kan biraa maaliin beekama? Mini pills jedhamee isin dhufa. Progesterone only contraceptive jedhamee isin beekama. Kanaaf egaa progesterone only pills kun egaa mechanism of action isaa yoo ilaalle akkuma combined oral contraceptive pills hormonii ovulationiif responsible ta'anii follicle stimulating of hormonii fi
luteinizing hormone suppress gochuudhaan ovulation akka hin mudanne godha. Cervical muka sirree baay'ee kan gochuudhaan sperm cellin akka nachi waliin baane block godha jechuudha. Garuu pilsiin kun takka pregnancy uumameera taanaan faayidaa hin qabu jechuudha. Already pregnancy mudateera jettaanaan pilsii kana ajajuun hin barbaachisu jechuudha. Egaa progesterone only pilsiin kun amala isaa keessaa kan namatti tolu daa'ima hoosistuu irratti yoo ajajame rakkoo hin qabu jechuudha. Breastfeeding irratti effektii kamiyyuu hin qabu gatiteef namoota harma hoosisaniif ajajamuu hin danda'a rakkoo hin qabu jechuudha. Progesterone qofa gatii keessa of keessaa qabuuf estrogenii of keessaa hin qabu. Garuu yeroo tokko maal gochuu danda'a? Regular kan ta'e regular mansasii fiduu danda'a. Regularii jiraachuu regularitiin uterine bleeding jiraachuu danda'a. Kanaaf amala isaa keessaati. Amalli isaa keessaati baay'ee kan jibbamu immoo yoo sa'aatii 3 irree guyyaatti kiniinii tokko fudhatta jennee gorsineeni fakkeenyaaf sa'aatii 2 fudhatti yoo ta'e fakkeenyaaf amma galgala sa'aatii 2 fudhadha jetteen kanaan dura yeroo dheeraadhaaf sa'aatii 2 fudhachaa turte taanaan isa galgala tokko sa'aatii 2 fudhatiin haftee sa'aatii 3 ol turte yoo liqimsite ta'e carraa ulfaa'uun qabaatti jechuudha. Progesterone only pilsiin amala akkasii qaba. Kanaaf sa'aatii 3 fi isa ol turte liqimsite taanaan carraan ulfaa'uu ishee baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf progesterone only pilsiin amaloota akka kanaa qaba jechuudha. Progesterone only pilsii kana gaafa ajajnu kan nuti ajajuu hin qabne qorichoota anti-epileptic drug ta'anii kanneen anti-TB keessaa immoo riinfaamsiinii RHZ yookaan RH riinfaamsiinii of keessaa dhabu gatii ta'ee fi qoricha TB fudhachaa jirti taanaan progesterone only pilsii kanatu ajajnuuf ta'eeti gaariidha jechuudha. Riinfaamsiinii fudhachaa jirti yoo ta'e anti-epileptic fudhachaa jirti yoo ta'e baarbitureetii kaarbamazepine oksii kaarbamazepine fentoinii warroota qorichoota akka kanaa yoo qaba fudhachaa jirti ta'e progesterone only pilsii kana inni ajajinaa qoricha kana duukaa hin kennamu gatii ta'eef akkasumas immoo haadhi progesterone only pilsii fudhachuuf jettu kun rakkoo tiruu qabdi yoo ta'e liver disease yoo jiraate jaundice yoo jiraate active hepatitis yoo jiraate severe liver cirrhosis yoo jiraate liver tumor yoo jiraate maal ajajuu hin qabnu jechuudha. Progesterone only pilsii ajajuu hin qabnu jechuudha. Filannoo keessaa biin immoo maal jedhaa? Combined oral contraceptive pills dha. Combined oral contraceptive pills gaafa jennu combined gaafa jennu silumayyuu kan walitti makame jechuudha. Maaliif maaltu walitti makame jechuudha? Estrogenii fi progesteroniin kan of keessaa qabu jechuudha. Gosa pilsii hormoonii lama of keessaa qabu. Hormooniin inni tokko estrogenii, hormooniin inni tokko immoo progesteronii kan ta'e baay'ee xiqqoo kan ta'e low dose. Baay'ee xiqqoo kan ta'e low dose of 2 hormoonii kan of keessaa qabudha jechuudha. Combined oral contraceptive pills gaafa jennu. Inni kunis akkuma sila siniin jedhe prevent the release of eggs from ovary gara fallopian tubeetti ovulationiin akka hin jiraanne gochuudhaan kan tajaajilu mechanism of action isaa akkuma sila siniin jedhe hormoonota ovulationiif baay'ee responsible ta'an isaaniin suppress gochuudhaan cervical mucusii tick gochuudhaan sperm cellin akka inni irra deemuu hin dandeenye gochuudhaan kan tajaajilu jechuudha. Mechanism of action isaa akkas gochuudhaan kan inni hojjetu jechuudha. Akkasumas haadhi tokko HIV dhaaf saaxilamtee AIDS mallattoo HIV agarsiiste mallattuma HIV yoo agarsiisaa jiraateyyuu yaarritira yoo jiraateyyuu COC combined oral contraceptive pills kana salphaamatti fudhachuu dandeessi jechuudha. Asbukkeetti egaa kan isin beekuu qabdan fireen isheen dhumarra jirtu kun hormoonii kan of keessaa hin qabnedha. Isheen kun ayiraniidha kan isheen of keessaa qabdu. Kun immoo maaliifidha kan inni fayyadu? Namni sun pilsii isa lammaffaatti gaafa ce'uuf jedhu gaappiin guyyaa 7 kun tasa dagatamu gatii dandeessuuf akka namni sun yaadatee striipii sattaan tirree cehee seerumaan akka kiniinii kana liqimsuuf jedhamee kan taa'edha. Kanaaf inni dhumarratti argamu bifti isaa diimaa ta'e sun ayiranii kan of keessaa qabudha malee hormoonii kan of keessaa qabu miti. Kanaaf inni adii garuu hormoonii kan of keessaa qabudha. Hormooniin sunis lamadha. Estrogenii progesteronidha. Innis baay'ee dooziin isaa xiqqoo kan ta'edha jechuudha. Okay, COC'n kun egaa yookaan combined oral contraceptive pills'n kun characteristics akkamii qaba? Baay'ee seefiidha. More than 99% effective dha. Baay'ee yoo seeraan fudhatame baay'ee bu'a qabeessummaan isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Sa'aatii kamitti dhaabuu dandeessi? Can be stopped at any time. Sa'aatii kamitti dhaabuu dandeessi? No delay in return to fertility. Kana jechuun namni tokko
waggaa lamaaf isa fayyadamu, waggaa tokkoof isa fayyadamu, ji'a ja'aaf isa fayyadamu, waggaa afurii shaniif isa fayyadamu akkuma fayyadamaa ture yoo har'uma kee har'a dhaabe carraan namni kun dafee ulfaa'uun nama haadha sanaa baay'ee guddaadha jechuudha. Sana jechuun jalaa hin tursu jechuudha. Ulfi akka hin uumamne hin godhu jechuudha yoo isheen kiniinii kana dhaabde akka diipoo-pirooveeraa jalaa hin tursu jechuudha. Kana jechuun dhaabdee ji'a isaatti ulfaa'uu dandeessi, dhaabdee ji'a lammaffaa isaatti ulfaa'uu dandeessi jechuudha jalaan tursu jechuudha. No delay in return of fertility jechuudha. And are controlled by woman. Ogeessa fayyaan gaafatu abbaamatu ofuma isaa fayyadamuu danda'a gati ta'eef control kan inni ta'u ogeessu haadhuma sanaanidha jechuudha. Shamarruma kana fudhattuunidha jechuudha kan inni control ta'u. Health benefit irree qaba. Health benefit qaba gaafa jennu yeroo tokko regular menses yoo jiraate, regular menstrual period yoo jiraate ogeessonni fayyaa kana qoricha kana jechuudhaan COC pills kana jechuudhaan laguun akka inni regular ta'u irree gochuun danda'ama jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Garuu as bukkeetti COC pillsiinis POP pillsiinis maaliin ittisan jechuudha? Sexual transmitted infection in ittisanii jechuudha. Kanaaf side effect isaanii maybe baay'ee reeriidha, xiqqoodha. STI'n ittisanii yeroo hundumaa firee tokkodha kan isaan fudhatamanii amala akkasii qabu jechuudha. Kana yoomidha kan isheen jalqabuu qabdu. Namni tokko shamarreen tokko COC pills kan isheen jalqabuu qabdu erga laguun itti dhufee guyyaa 5 gidduutti dhufuu qabdi. After day of 5 of her cycle yoo dhufte yookaan immoo guyyaa 5 erga laguun itti dhufee guyyaa 5 booda dhufte taanaan immoo pregnancy test godhiiti bakka meetadii kondomiikashin fayyadamtu yookaan emergency contraceptive pills kennuudhaan sana booda pills kana kennuuf hin dandeenya jechuudha. Kanaaf laguun itti dhufee guyyaa 5 gidduuttidha. Baay'ee seefiidha kan jedhamu guyyaa 5 gidduuttidha kan isheen jalqabu. Pills kana jalqabuu qabdu. Sa'aatii kamitti jalqabuu qabdu? Ogeessa fayyaatu murteessisin jalqabuu qabdu. Kan biraan immoo postpartumidha yoo taate yookaan deessee kaate yoo ta'e harmanoosistu taanaan as bukkeetti wanta si beekuu qabda. Harmanoosistu taanaan torbee 3 hanga 6 gidduutti hanga torbee 6 gidduutti erga deessee booda jalqabuu dandeessi jechuudha. Haadhi harma hoosistu garuu maal fayyadamuu hin qabdu jechuudha. COC fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Haadhi daa'ima harma hoosistu maal fayyadamuu hin qabdu? Combined oral contraceptive pills fayyadamuu hin qabdu. Egaan kanaaf combined oral contraceptive pills hormoonii lama wanta qabuuf tokko estrogenii gadi qabuuf progesteronii gadi qabuuf estrogenii kanatu hanga breast milkii xiqqeessuu gatii danda'uuf daa'ima kanaaf akka harmi mirgisne gatii gochuu danda'uuf kan mirgisne ta'a daa'imni hanqina nyaataaf saaxilamuu danda'a gatii jedhamee shakkamuuf sanarratti akti gatii godhuuf estrogeniin gatii keessa jiruuf estrogenii wanti qabu immoo haadha harma hoosistuu fi hin ajajamu jechuudha. Wanti estrogenii of keessaa qabu kamiyyuu ajajamuu hin qabu jechuudha. Kanaaf combined oral contraceptive pills kun eenyuuf hin ajajamu jechuudha? Haadha daa'ima hoosistuuf qorichi kun hin ajajamu jechuudha. Caan immoo maal jedhaa yookaan siin immoo maal jedhaa? Emergency contraceptive pills jedha. Emergency contraceptive pills jechuun immoo abbaa firee tokkoof abbaa firee lamaatu jira. Abbaan firee tokkos abbaan firee lamaas kun gabaarratti baay'inaan beekamti. Isheenis maalidha kan isheen of keessaa qabdu? Progesteronidha. Progesteronii maqaan sun jechuudha. Viidiyoo post piil jedhu YouTube keenya irra jiraati. Barbaadatti dhaggeeffadha. Akkasumas immoo injectable family planning depo-provera viidiyoo kophaatti gatiin hojjedhee jiruuf achirra gadi fageenyaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa emergency contraceptive pills amma haadhi kun karoora maatiifidha kan isheen dhufte. Emergency contraceptive garuu akkuma maqaasaa during emergency kan kennamudha. Kun immoo emergency contraceptive pills kun immoo yeroo itti kennamu qaba malee akka karoora maatiitti hin kennamu. Sababiin akka karoora maatiitti hin kennamneef hormooniin as keessa jiru baay'eedha wanta ta'eef. Firee tokko ta'uu ishee yookaan firee lama ta'uu ishee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Hormooniin progesteroniin as keessa jiru, levonorgestreliin as keessa jiru baay'eedha wanta ta'eef kun immoo akka karoora maatiitti yoo fudhatame hangi progesteronii yookaan levonorgestrelii haadha sana keessa seenuu baay'ee gadi ol ka'uuf kun akka karoora maatiitti hin kennamu jechuudha. Kennamu jennee eenyudha kan fayyadamu tokko when no contraceptive has been used karoora maatii fayyadamaa hin jirtu yoo ta'e tasa wal quunnamtii saalaa daangaa hin qabneef saaxilamte yoo ta'e dirqiin gudeedamte yoo ta'e
emergency contraceptive pills fayyadamuu qabdi. Lammaffaan immoo when there is contraceptive accident yookaan immoo misuse jira yoo ta'e seeraan hin fayyadamne waa dogoggorte yoo ta'e fertile period ishee irratti walqunnamtii saalaa raawwatte yoo ta'e utuu calendar method fayyadamtu waa dogoggorte yoo ta'e sirriitti yoo hin fayyadamne misuse yoo ta'e emergency contraceptive pills kana fayyadamuu dandeessi. Koondamii sigigaate yookaan seeraan hin fayyadamne yookaan immoo hojjete yoo ta'e IUCD tu ba'e yoo ta'e IUCD expulsion jira yoo ta'e IUCD ba'e yoo ta'e COC PLC firee sadii fi isaa ol walitti fuftee dagatte yoo ta'e walitti fuftee COC PLC combined oral contraceptive pills sadii fi isaa ol dogoggorte yoo ta'e POP contraceptive pills 3 or more hour late POP pills yookaan progesterone only pills immoo sa'aatii sadii ol turtee yaadatte yoo ta'e kiniini kana liqimsu yeroo liqimsitutti tasa ulfaa'uu dandeessi sa'aatii sadii walirraa fageessiteetti yoo ta'e dur sa'aatii lamatti liqimsiti yoo ta'e ituma sa'aatii lamatti liqimsitu gaaf tokko sa'aatii sadii turte lamarraa sadii gaafa dabalu sa'aatii 5 booda yaadatte liqimsi yoo liqimsite guyyaan sun guyyaa fertile period yoo ta'e probability ulfaa'uu gatii qabduuf kanaan maalidha kan isheen fayyadamuu qabdu jechuudha. Emergency contraceptive pills dha kan isheen fayyadamuu qabdu. Kan biraan immoo failed coitus interruptus yookaan immoo withdrawal methodiin failed godheera yoo ta'e seeraan hin fayyadamne yoo ta'e during ejaculation penile isaa inni vaginal orifice keessa withdraw gochuu yoo dadhabe ejaculate godheera yoo ta'e sperm cellin vaginal orifice galee uterus galee fallopian tube dhaqee ovum yoo argate egg yoo argate fertilization mudachuu gatii danda'uuf kanaaf yoo coitus interruptus failed godheera ta'e emergency contraceptive fayyadamuu qabdi. Miscalculation jira yoo ta'e calendar method guyyaa amma kana gidduu fertile period guyyaa sana walqunnamtii saalaa raawwachuu qabu jetteetu jirtu sirriitti calculation kana dogoggorteetti yoo ta'e emergency contraceptive pills fayyadamuu qabdi. Yoo dirqiin gudeedamte ta'e nama duukaa walqunnamtii saalaa raawwachuu hin qabne yookaan dirqiin gudeedamte yoo ta'e gaafa gudeedamte sana immoo guyyaan sun guyyaa fertile period yoo ta'e guyyaa ovulation yoo ta'e tasa ulfaa'uu gatii dandeessuuf maal gochuu qabdi jechuudha. Emergency contraceptive pills fayyadamuu qabdi jechuudha. Kanaan ala garuu guyyaa gaafa tokkodha hanga guyyaa gaafa 30tti akka karoora maatiitti emergency contraceptive pills hin kennamu jechuudha. Hin kennamu kanaaf akka karoora maatiitti hin kennamu. Diin immoo maal jedha estrogen containing injectable jedha. Kuni akka karoora maatiitti kan kennamu miti. Karoora maatiif jedhamee kan kennamu miti. Ulfa ittisuuf jedhamee kan kennamu miti. Haadhi kun maaliif dhufte karoora maatiif jetteedha kan isheen dhufte. Kanaaf estrogen containing injectable kan jennu marfeedhaan kan kennamu estrogenii waan biraa irratti kan fayyadudha malee ulfa ittisuuf jedhamee kan kennamu miti jechuudha kuni. Kanaaf gara seenaariyoo keenyaatti deebina.
Tole kan gara filannootti gaafa deemnu eerra jiru maal jedha? Kiloomifan jedha. Kiloomifan jechuun immoo medication commonly used to treat infertility in women. Qorichi kun kan inni ajajamu haadholii daa'ima godhachuu dadhabaniif akka isaan ulfaaniif jedhamee kennamu kiloomifan jechuudha. Mechanism of action isaa maal godhaa? Selective estrogen receptor modulator blocks estrogen receptor in hypothalamus, and this action stimulates the release of hormone that promote what? Ovulation. Kanaaf indication qorichi kun eenyuufidha kan inni ajajamu? Ovulation akka dhufuuf fertility treatment jedhamee kan kennamu jechuudha. Ovulation kiloomifaniin kun akka primary prescribed kan inni ta'u namoota irregular or absent ovulation warroota qabaniif keessumaa sababa polycystic ovarian syndrome ta'uu danda'a. Daa'ima godhachuu yoo dadhaban akka isaan daa'ima godhataniif jedhamee kan inni ajajamu jechuudha kiloomifaniin. Isheen amma dhufte kun immoo maaliif dhuftere? Salphaamatti bukkee ga'uu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf biirra inni jiru immoo maal jedhaa? Biirra kan jiru immoo diethylstilbestrol plus raloxifan jedha. Raloxifan qoricha gosa lamadha kuni. Inni kunis compound qoricha diethylstilbestrol fi raloxifan qoricha gosa lamadha kan of keessaa qabu kunis akkuma isin asirraa ilaalaa jirtan diethylstilbestrol raloxifan kan jedhamus as bukkee jira. Raloxifan kan jedhamus bifa taabileetiin jira. Kan lamaansaa of keessaa qabu immoo akka kanattis yerootti ajajamu hin jiraata jechuudha. Kunis senteetikii maalidha jechuudha? Estrogeniidha jechuudha. Estrogenii kan senteetik ta'e kan of keessaa qabudha jechuudha. Kunis immoo maalifidha kan inni fayyadu? To prevent pregnancy complication and certain cancer. Pregnancy complication. Kun egaa estrogenii namtolchee dagatite baay'ee senteetikii kan ta'edha. Kun immoo kan inni ittisu pregnancy complication jedhamee kan ajajamu yookaan immoo to prevent certain cancer and kanneen kan biroo irree ajajamuu danda'a. Inni maqaa diethylstilbestrol plus raloxifanii inni jedhu kun immoo raloxifin inni jedhamu kun immoo selective kan ta'e estrogen receptor modulatoridha. Indicationiin isaa eenyuufidha kan inni ajajamu? Raloxifiniin kun immoo kan inni ajajamu used for prevention and treatment of osteoporosis, and it also used to reduce the risk of invasive breast cancer. Kanaaf egaa kuni indicationiin isaa osteoporosis keessumaatti postmenopausal woman irratti osteoporosis hir'isuudhaaf maybe kuni maal gochuu danda'a jechuudha. Kunis selective estrogen receptor modulatoridha. Mimic gochuu danda'a jechuudha estrogenii. Kanaaf estrogeniin immoo maaliif akka inni fayyadu isuma beektanidha. Kanaaf bone density irree faayidaa guddaa qaba jechuudha estrogeniin. Kanaaf kun egaa raloxifaniin kun kan inni fayyadu osteoporosisiif jedhamee ajajamuu danda'a. Kanseriif jedhamee yerootti ajajamu hin jiraata jechuudha. To reduce risk of breast cancer yookaan kanseriimaaf akka hin jiraanneef jedhamee kan ajajamudha jechuudha. Isheen amma dhufte immoo kanseriif jettee dhufteere. Kanseriif jettee dhuftee. Siin immoo maal jedha? Ethinyl estradiol combined with nortindrone jedha. Ethinyl estradiol kun combination nortindrone wajjin kan of keessaa qabudha. Ethinyl estradiol jechuun synthetic estrogenii kan ta'edha. Commonly indication qoricha kanaa immoo maalifidha qorichi kun kan inni ajajamu? Oral contraceptive to prevent what? Ovulation. Ovulation jechuun hanqaaquun tokko maatured taatee ovaarii keessatti maatured taatee achi fallopian tubeetti gaafa isheen release taatu ovulation ta'eera jenna. Kanaaf ovulationiin akka inni hin jiraanne. Ovulationiin akka inni hin jiraanne godhe taanaan maaltu akka hin jiraanne godhe jechuudha? Pregnancy kan ittisuu jechuudha. Regulate menstrual cycle and manage hormonal imbalance jedhamee kan ajajamu jechuudha. Kunis work by inhibiting the release of hormone necessary for ovulation. Kanaaf egaa mechanism of action isa inhibit godha taanaan immoo akka maalitti tajaajila jechuudha. Inhibit godha taanaan akka maalitti tajaajila jechuudha. Akka emergency contraceptive akka karooramaatiitti tajaajiluu danda'a jechuudha. Kanaaf ethinyl estradiol combined with nortindrone kun maalifidha kan inni ajajamu jechuudha. Akka karooramaatiitti oral contraceptive prevent godha jechuudha. Malee kan akka inni uumamu godhu miti jechuudha. Nortindrone gaafa jennu progestineidha. Progestin jechuun synthetic form of
Nortendron jechuun synthetic form of progesterone jechuudha. Innis maaliifidha kan inni tajaajilu? Contraception maal ittisuuf? Ovulation ittisuu, menstrual cycle regular gochuu, ovulation ittisuufidha. Lamaan isaanii kan isaan tajaajilan jechuudha. Kanaaf egaa maaliifidha jechuudha qorichoonni kun kan isaan ajajamanii? Ulfi akka inni hin uumamne qoricha ittisuudha jechuudha. Eenyutu? Licensure fi Nortendroniin qoricha ulfi akka inni hin uumamne ittisanidha jechuudha. Inni dhumarratti argamu diin immoo maal jedhaa? Diin immoo maal jedhaa? Flutamide jedha. Flutamide jechuun immoo androgenic medication primarily to treat what? Prostate cancer. Prostate gland qabdi moo shamarran prostate gland qabdi. Warra dhiiraa qofaadha kan qabu. Prostate gland kunis sperm celliin gaafa inni epididymis irraatiin ol dhufu sperm celliin samanii akka inni ta'uuf wantoota itti oomishu qaba jechuudha. Prostate gland kuni kana prostate gland kana kan qabu moo ijoollee dhiiraa qofaadha. Amma garuu dhukkubsatan keenya immoo shamarranidha jettiteef flutamidein waan ajajamuuf hin qabu jechuudha. Flutamidein anti-androgenic medication primarily prostate cancer treat gochuuf jedhamee kan ajajamu jechuudha. Kunis maal godha? Actionii androgenii block gochuudhaan cellular level isaa inhibit gochuudhaani. Kanaaf gara seenaariyoo keenyaatti gaafa deebinu warri faarmaasii nafaana jirtu jedhee yaada. A young woman seeks advice. Gorsa sirraa barbaaddeedha kan isheen dhufte. Maal gooteedha kan isheen dhufte? Walqunnamtii saalaa raawwatteedha kan isheen dhufte. Sa'aatii 12 dura. Kanumarraa ka'uudhaan lagguu ishee gaafa kaalkuleet gootu immoo maal ta'uu dandeessi? Hin ulfoofti. Ulfaa'uu dandeessi. Kanaaf qoricha maalidha kan itti kennituuf? Kiloomifanii kennuufii dandeenya. Kiloomifanii hin kennineef jechuun akka isheen ulfooftu goone jechuudha. Kiloomifaniin akka isheen ulfooftu kan godhu jechuudha. Ovulation induce godhaa jechuudha. Fertility treatment jedhamee qoricha kennamudha kiloomifan jechuun. Biin immoo diethylstilbestrol plus raloxifene. Inni immoo maalidha? Pregnancy complication fiigee yookaan kaanserii jedhamee qoricha ajajamudha. Kanaaf inni kunis maaliin ta'uu jechuudha? Deebiin ta'uu jechuudha. Enis deebiin ta'uu jechuudha. Siimmoo yoo estradiol combined with nortendron progesterone for estrogen kan of keessaa qabu jechuudha. Combined oral contraceptive pills akka emergency contraceptive yeroo itti tajaajilu hin jiraata. Progesterone only pills akka emergency contraceptive yeroo itti tajaajilu hin jiraata. IUCDnis akka emergency yeroo itti tajaajilu hin jiraata jennee akkuma duraan discuss goone licensure combinationii estrogenii progesterone jechuudha. Kanaaf karoorri maatii intala kanaaf kennamuu qabu maalidha jechuudha. Licensure combined with nortendron jechuudha. Qoricha kana lama kan of keessaa qabudha jechuudha. Flutamide maaliif hin kennamuufi? Prostate gland qabdu shamarran. As bukkeetti immoo young woman dhalaadha kan dhufte. Prostate gland qabdu gatiteef flutamide immoo maaliifidha kan inni tajaajilu? Prostate cancerii akka inni hin guddanneef anti-androgenic actionii gati qabuuf prostate canceriin akka inni hin guddanne kan godhudha jechuudha. Kanaaf prostate gland qabdu gatitee prostate cancerii dhukkubsattee dhufte otoo hin taane walqunnamtii saalaa raawwatteedha kan isheen dhufte. Ovulationiin akka inni hin taanedha kan isheen barbaaddu gatitee fi inni kun akka isheen ulfooftu godha. Inni kun complication pregnancy cancerii ittisaa. Inni kun ulfa ittisaa. Inni kun prostate canceriif deebiin inni sirriin maalidha jechuudha? Licensure combined with nortendronidha jechuudha.